Tole nagaan gooftaa isiniif haa ta'u obboloota keenyaan obboleessa keessan abdii guddisaa ta'e har'as deebi'een dhufee hin jira. Qo'annaa macaafa qulqulluu hojii ergamootaa boqonnaa 8 irra qabnee jirra. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 ani obboleessa keessan abdiidha. Akkasuma immoo obboleettii keenya faarfattuu nama waaqayyoo nama isin baay'ee jaallattanii fi yeroo hundumaa yaaddan akkasuma immoo kallattii garaa garaatiin irraa barattan isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Obboleettii keenya nagaa isin gaafattee sana booda yeroo muraasa nuuf kadhattee ittuma fuftee daqiiqaa tokko waaqayyo nu galateeffatteetu achumaan gara qo'annaa macaafa qulqulluutti deemna. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 dursa isheettan sin dabarsaa. Gooftaan si haa eebbisu. Baga nagaadhaan dhufte. Tole abdii nagaan kee haa baay'atu. Hunduma keessanii nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jaallatamtoota obboloota keenya. Ani obboleettii keessanii yeroo sanidha. Abdii hojii waaqayyo kana hojjechuudhaaf dhaloota kallattii hundumaarraa barbaaddee jajjabeessuu keetiif waaqayyo si haa eebbisuun siin jedha. Guddaa galatoomi. Anillee baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Hundumti keessaniyyuu immoo akka itti eebbifamtan akka itti jajjabaattan abdii guddaan qaba. Gooftaan immoo carraa kana nuuf laate galata guddaa argatu. Egaame daqiiqaa tokko kan hin caalleef waliin taane waaqayyoon hin galateeffanneetu itti fufnee kallattumaan gara gaaffiif deebii keenyaatti darbina. Gooftaa keenya galanni kan si barbaachisu kan akka kee kan hin jirre sila obboloota koo kallattii naannoo biyya isaan jiranitti isaan gargaarte anaaf obboleessa koo abdii nu gargaarte gooftaa carraa kana nuuf laatte akka si galateeffannu dubbii kee akka walii wajjiniin ilaalluu fi waan nu gargaarteef si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Ati waaqayyoodha amma jette kan geessu waan hundumaa gochuudhaaf aboo kan qabdu kan si fakkaatu kan si madaalu hin jiru galanni siif haa ta'u. Kunoo gooftaa walitti qabamnee dubbii kee waliin barachuu, wal barsiisuu, wal jajjabeessuu, wal gorsuu, yaada kee keessatti wal eeguudhaaf amma dandeettii keenya, amma ogummaa keenya, amma afurii kee nu gargaare yaalleerra. Ati immoo dadhabina keenya keessatti, hir'ina keenya keessatti bukkee keenya dhaabbattee akka nu jajjabeessitu abdii qabna. Sagalee keetiin akka nu barsiistu abdii qabna. Dhaloota kana bakka isaan jiranitti akka jajjabeessitu abdii qabna. Ammallee afurii kee tokko tokko keenya maqaa Yesuusiin haa jajjabeessu. Laphee keenya bani, yaada keenya bani. Anaaf yaa waaqayyo obboleessa koo abdii ati gargaari. Hafuura keetiin dhaloota kana hoogani. Dubbii kee keessatti eegamne, yaada kee keessatti eegamne akka jiraannu nu gargaari. Hundumtiyyuu akka jaalala kee nuuf haa ta'u. Sagantaa keenya jalqabne amma dhuma isaatiitti hafuurri kee nu haa geggeessu. Maqaa jaallatamaa ilmoo kee Yesuusii jedhiiti. Ameen. Ameen. Tole waaqayyo gooftaan guddaa si haa eebbisu kadhannaa keetii waaqayyo akka eebbifamu akkasuma akka nuti eebbifamnu abdiin qabaa waaqayyo si haa eebbisu yeroo isaan baga nagaadhaan dhufte irra deebi'an obboleessa kee abdiidhaa carraa argadhee si wajjin iyyuu haasa'uu kootiif immoo hojii immoo gaarii hojii waaqayyo si wajjin hirmaachuudhaaf guddaan gammadaa waaqayyo si haa eebbisu baga nagaan dhufte irra deebi'een siin jedha sana booda gara qo'annaa keenyatti kallattii waan deemnaa daqiiqaan keenya yoo akkam baay'ate daqiiqaa 30 ta'a. Yoo immoo wanti nu tursiisuus jiraate immoo sana ol turree sagalee waaqayyoo irratti xiyyeeffannaadhaan hubannaati qabdu irraa immoo hirmaachuu dandeenya tarii yeroo ittaanus yeroo biraatti immoo yoo carraa argadheef yoo carraa arganne waaqayyoo jedhe yoo jiraanne kan kana caalu wal arguu dandeenya gooftaan guddaa si haa eebbisu dhuma irratti yoo gooftaan jedhe yuutuubiis yoo qabaatte akkasuma immoo karaa onlaayinii obboloonni si argachuu danda'an nuuf hiruu dandeessa akkasuma immoo faarfannaa kee keessaa tokko nuuf affeeruu dandeessa hin abdadhaa garuu haala yeroo keenya irratti hundoofna. Amma kallattumaan gara gaafii keenya hojii ergamootaa boqonnaa 8 deemna. Boqonnaa 8 dursaa hojii ergamootaa kan jalqabne egaa qo'annaa kana boqonnaa tokko raa'i. Boqonnaan tokko walumaa galatti waa'ee ol fudhatamuu Kiristoos Yesuusii fi waa'ee abdii hafuura qulqulluu ture. Boqonnaan lama yeroo itti hafuurri qulqulluun bu'eef yeroo waldaan kiristaanaa hafuura qulqulluu yeroo jalqabaa hundooftu ture. Boqonnaan 3 yeroo itti hafuurri qulqulluun hojii fayyinaa hojii alaa mul'atuuf dinqii garaa garaa hojjechuudhaan immoo namoonni ammas ittiin fayyan ture. Boqonnaa 4 keessattis qorumsi garaa garaa yeroo itti mudachuu jalqabe akkasuma fayyinni itti fufee ture. Boqonnaa 5 keessatti immoo yeroo itti Anaaniyaa fi Zaafiiraan du'an yookiin immoo cubbuu waldaa kiristaanaa keessa galu ture. Boqonnaa 6 keessatti yeroo gargaartonni amantoonni baay'ee baay'achuudhaan kan ka'e gara 8,000, 3,000, 5,000 dabalaa deemanii gara gargaartota namoota 7 filataman ture. Achi keessaa gargaartonni bebbeekamoon gargaartota 2 turanii isaan gargaartota irra darbanii sagalee waaqayyoo hojjechuudhaaf warra of kennan turanii isaaniif immoo inni tokko Isxifaanos boqonnaa 6-7 keessatti qofa arginee xumurree bira darbinee boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irratti akkuma kanan arginaa. Isxifaanos nama yeroo jalqabaatiif hojii ergamootaa boqonnaa 8 keessatti boqonnaa 7 keessatti jechuudha. 8 irratti xumuraa lakkoofsa 1 irratti nama yeroo mijartuu keessatti boqonnaa 1 yookiin boqonnaa 2 waan hin caalle keessatti argamee aarsaa ta'edha. Boqonnaa 8 keessatti immoo nama yeroo inni du'a isaatiin immoo nama tokko arganne
namicha sanarraa immoo hin kaana. Namichi sun nama boodatti bu'aa waldaa kiristaanaa ta'uudha. Haa ta'u malee akkuma kana immoo obboloota warra torban filataman sana keessaa immoo inni ittaanu namni baay'ee beekameef guddatee mul'atu Filiphoosidha. Seenaa Filiphoosi fi akkasuma wantoota kan biraa immoo wangeelli akkamitti akka tarkaanfate isaa wajjin har'a tarkaanfanna. Hojii ergamoota boqonnaa 8 jedhee lakkoo tokko si gaafachuufan jira. Sanaan dura wanti yaadattuuf wanti itti dabaltee jiraate carraan sii kenna yeroo. Egaa waaqayyo guddaa si haa eebbisu abdii gaafa gara gaaffii fi deebii keenyaatti osoo hin darbiin dura guutumaan guutuutti hojiin ergamootaa kuni duuka buutonni kiristoosiin duukaa gaafa deemaa turani gaafa Yesuus immoo biraa ol fudhatamutti keessumaa boqonnaa 2 keessatti hafuurri qulqulluun isaan irra bu'uu isaatiin abdachiifame gara isaaniitti dhufuudha. Isaa booda duuka buutonni kun gaafa hafuurri qulqulluun isaaniif inni abdachiifame sun isaaniif kennamu humna godhatanii gaafa isaan gara hojii waaqayyootti hojjechuudhaaf jajjabaatanii afaan isaanii eeggatanii ka'anitti lolli isaan irratti banamuu isaa in argina. Egaa bakka hundumaatti iyyuu gaafa dhaloonni humna godhatee jajjabaatee wayii hojjechuudhaaf ka'e yeroo hundumaayyuu lolli akka banamu ammallee dhaloota kana gidduutti mul'ata. Egaa isa keessatti immoo ta'eeyyuu dhumarratti mo'ichi kan ijoollee waaqayyoo akka ta'u iddoo mari'atamuun baay'een jirutti immoo waaqayyoo dhimmaan akka hojjetamu boqonnaa kana keessatti hojii ergamootaa kana keessatti hin argina. Jajjabina dhalootaaf illee hundee kan ta'udha jechuudha. Hojiin ergamootaa kuni jajjabina tajaajiltootaa fi waamicha warra ofirraa qabaniif hundee kan ta'udha. Bu'uura isa ta'udha jechuudha. Egaa kallattumaan gara gaaffii keenyaatti darbinee achirraatii yaada keenya bal'isnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Eebbifame. Ameen. Asas guddaa eebbifame waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Kallattumaan gara gaaffii jalqabaatti deemna. Boqonnaa 8 lakkoo tokkorraan si gaafadha. Saa'ol jedhee jalqaba. Lakkoo tokkorratti afaan Oromoon isaa Saa'ol jedhee jalqaba. Saa'ol eenyu ajjeechaa eenyu irratti immoo waliif galee ture kan jedhudha. Bal'inaan amma dandeesse yoo nu ibsite sana booda gara gaaffiitti nutti deemna kallattumaan. Tole waaqayyo si haa eebbisu abdii boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaanii argachuu dandeenya. Saa'ol isa duratti Saa'olii dargaggeessa uffata dhuga baatota Isxifaanos ajjeesanii eegaa kan turedha jechuudha. Sana booda immoo sana dura duuka buutuu warra Kiristoosii yookiin waldaa kiristaanaa ari'atan ta'ee tajaajilaa ture. Boqonnaa hojii ergamoota boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irraa booddee immoo boqonnaa 9 irraa kaasee Phaawulos ergamaa ta'ee hojjechuu jalqabee jechuudha. Wangeelaaf jedhee ari'atamuun irratti jalqabee lafa hedduutti waa'ee Kiristoosiin lallabee dhugaa wangeelaa ba'uu jalqabee waldota kiristaanaa hedduu hundeesse macaafa qulqulluu hedduu barreesse jechuudha. Saa'ol kuni dura duuka buutota Kiristoosiin waldaa kiristaanaa hedduu bittinneessaa ture. Duuka buutota hedduu irratti du'a faradaa ture. Hedduu isaanii miidhaa ture. Garuu immoo gaafa ayyaanni waaqayyoo isa boojee, humni waaqayyoo isa boojee, jaalalli waaqayyoo isa boojee ta'u jedhu ofuma isaatiiyyuu sagalee isa deebi'ee ari'achaa ture. Ofuma isaatiiyyuu ari'atamuu jalqabe wangeelaa fi hojii baay'ee immoo hojjete. Wangeela hedduu barreesse lubbuu baay'ee gara Kiristoositti dukkana keessaatii gara ifaatti nama waamedha jechuudha. Phaawulos dha jechuudha Saa'ol kun. Kan inni irratti walii gale immoo ajjeechaa Isxifaanos irrattidha jechuudha. Akka Isxifaanos ajjeefamuu fi dursa kana irratti walii gale Saa'olidha jechuudha. Gooftaan guddaa si eebbisu yeroo babal'inaan guddaatti kan ibsitedha. Walumaa galatti Saa'ol isa booddeetti Phaawulos jedhamedha. Yoom akka jijjiirame isatti akka jijjiiramellee yoo wallaalle maqaan isaa. Waan addaatti ibsa dabalataan qabu obboloonni keenya nama guddaa kana macaafa qulqulluu keessatti keessumatti kakuu haaraa keessatti baruu waan irra jiraatuu fi boqonnaa 8 lakkoo tokko irra jiru ibsa bal'aadhaan ibsite. Nama tokkotu akka namni kun lafee nama tokko ta'etti natti dhaga'amana. Lafeen yookiin immoo dhiigni Isxifaanos yeroo dhangala'u namni kun dhuga baatu uffata isaanii warra isaa ajjeesan warra dhuga baatotaa eegaa ture. Haa ta'u malee yeroo isaan irraan kaasee ari'atama guddaa hammamii waldaarra yoo qabsiise iyyuu otoo hin turin boqonnaa tokko keessatti boqonnaa 9 irratti yeroo ittaanu qo'anna waa'ee isaa otoo hin turin waaqayyo yeroo gara isaatti isa waamu akkuma ta'etti immoo yeroo ari'atama guddaa irra qabu keessatti immoo namoota keessumatti macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessatti qooda guddaa qaban keessaa nama guddaa ol ka'ee mul'atu ergamaa guddaadha. Kallattumaan gara gaaffii lammataatti hin deema. Gaaffii lammataan ari'atamarraa kaasee jira. Lakkoofsa 3 irra jira. Ari'atama waldaa kiristaanaa sana keessatti eenyutu Yerusaalemitti hafee ture kan jedhu siifan filadha. Aan Saa'ol, Baan Isxifaanos, Caa bartoota,
daa Filiphos. Tolee, gooftaan si haa eebbisu. Gaaffii lammaffaan yaadatamaa waldaa kiristaanaa keessatti Yerusaalem keessatti kana eenyuun kan jedhuu fi deebiinsaa ergamoota yookiin bartootaadha. Namoonni kaan amantoonni yeroo magaalaa Yerusaalem keessaa lolli isaan irratti banamee gaafa jedhu kallattii adda addaatti bittinneeffaman hin baqatan jechuudha. Ergamoonni immoo bakkuma sanatti hafan jechuudha. Yerusaalem keessatti isaan hin baqanne. Isaan warra amantiitti illee bilchaatanidha waan ta'eef yeroo sana sodaan keessa isaaniitti. Amantoonni warra kaanii sodaarraan kan ka'e lubbuu isaanii oolfachuuf jecha gara kallattii adda addaatti hin baqatanii, ergamoonni garuu cimina amantiillee waan qabaniif hin baqanne achuma keessatti hafanidha jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa ergamoota yookiin bartootaadha. Atillee yaada qabdutti dabaluu dandeessa. Gooftaan si haa eebbisu. Walumaa galatti gaafiin kun gaafii deebii tokkicha qabudha waan ta'eef ittiin dabalu ibsa guutuudhaan ibsiteetta. Gooftaan si haa eebbisu. Gaafii sadaffaa amantoonni yookiin kiristaanonni yeroo sana bittinfamanii turanii lakkoo tokkoof afur irraa argatta yaada. Maaliif bittinfamanii akka macaafa qulqulluurratti achirratti barreeffame tarii wanti bal'aan mukaa'ee jiraachuu danda'a dhiisuu danda'a. Ani gaan qo'anne si gaafachaa jira. Akka isaa olitti yookiin immoo akka namoota kan birootti maalli afaan bittinfamnaa jettee yaaddaa? Akka keetti maali abittinaa jettee yaaddaa? Akka yaada Waaqayyootti wanti jettee yaaddume maaltu jira otoo asii fachi fuunee ibsineeti? Tolee, gooftaan si haa eebbisu. Yeroo sana gaa ari'atama isaan irratti ka'eetiin duuka buutonni yookiin amantoonni kan bakka isaaniitti bittinneeffamanii baqatanii fi akka isaa olitti yeroo isaanii hojii Waaqayyoo waan hojjechaa jiraniif hojii Waaqayyoo sana dhaabsisuu ture yoo yaadne isaa olii warra kaan ajjeesaa akka isaan du'aniif irratti waliigalee ture. Fakkeenyaaf Isxifaanos akka inni du'u irratti kan waliigalee isaa oliidha. Akkasuma duuka buutota amantoota waldaa kiristaanaa hedduu bittinneessaa ari'achaa kan ture. Isaa olii hojii Waaqayyoo akka hin hojjetamneef wangeelli kun akka hin lallabamneef ture yaadni isaayyuu. Amantoonni immoo bakka sanaa baqachuun isaanii lubbuu isaanii oolfachuudhaaf bakka sanaaf yoo baqatanii lubbuun isaanii du'a jalaa akka oolu. Namoonni hedduun isaan biraa du'anii isaan biraa rakkatanii mana hidhaatti galfaman hedduu waan turaniif warra lubbuudhaan hafan immoo Saa'oliin jalaatii bahuudhaaf jecha baraaramuudhaaf lubbuu isaanii oolfachuudhaaf jechadha jechuudha kan isaan bakka adda addaatti bittinneeffamanii. Kun immoo akka yaada Waaqayyootti immoo hojiinsaa Waaqayyoo kan hundumaa beeka waan dursee beeka Waaqayyoo ergamoota kanarratti duuka buutota kanarratti waan ta'u beeka ture. Inni iyyuu gaafa isaan biraa deemu amma humna koo argattanitti magaalaa Yerusaalem keessaa hin bahina. Gaafa humna koo argattan garuu mandara Samaariyaa, Yihudaa fi amma handaara lafaatti deemaatii lallabaa jedheenitu itti dubbatee deemne. Kunuun argatamni akka isaanirra jiru, duuta akka isaanitti dhufu, hidhamuun akka isaanitti dhufu, dararamuun hedduun akka isaanitti dhufu beeka Waaqayyo. Kana hundumayyuu otoo jiraatee iyyuu jiru rakkina kana keessatti wangeelli dhaloota bira akka ga'u Waaqayyo godheetu ari'atamuu keessa inni baqatee bakka biraa deeme immoo bakka deeme sanatti hojii Waaqayyoo hojjechuu Kiristoosiin lallabuu akka danda'u waan beekuuf Waaqayyo dhaloota wangeela hin beekne barsiisuu, dhaloota isa hin beekne ofiisaatti madaqsu, ofiisaa jaalala isaatiin qabu waan barbaadee fi Waaqayyo duuka buutota irratti lolli akka banamu kan godhe kanaafidha jechuudha. Jaalala Waaqayyootiin ta'e malee waan humna Waaqayyoo dandeettii Waaqayyootiin ol ta'e duuka buutota kanarratti waldaa kiristaanaa irratti ta'ee hin jiru. Kanaaf akka yaada kootiitti immoo yoon ibsee yeroo kamiyyuu dhaloota si'anaa keessatti nuyi isa duuka buutota kiristaanaa isaan durii otoo hin ta'in ergamoota isaan durii otoo hin ta'in nu irrattiyyuu warra dhugaadhaaf Kiristoosiif hojjetan dhugaadhaan of kennanii wangeela lallabuuf yaadan irratti haqa gaafa lolli banamu lubbuun baay'een darbuu danda'a, ari'atamuu danda'u, nama fuulduratti kabaja dhabuu danda'u. Kun hundumtuu immoo yaada Waaqayyoo galmaan gahuuf wangeela lallabuuf babal'isuuf dhugaa Kiristoos dubbachuuf namni tokko gaafa bakka tokkooti ari'atame sababa wangeelaatiif jecha Kiristoosiif jecha bakka isaa gadhiisee gara bakka biraatti deeme. Bakka jiru sanatti ergama sarara jiru sanan dagatiin malee hojiitti waamame sana maaliif akka ari'atame sanan dagatiin malee bakka deemetti immoo lubbuun Kiristoosiin hin beekne lubbuun rakkina keessa jirtu lubbuun hidhaa keessa jirtu wayii waan jirtuufi lubbuu sana immoo hidhaa keessaa baasee gara Kiristoos isa fayyina of keessaa qabutti waamuu danda'a jechuudha. Kanaaf an akka gootitti ari'atamni kiristaanarra ga'u ari'atamni ijoollee Waaqayyoorra hojjettoota Waaqayyoorra ga'u babal'ina wangeelaatiif karaadha jedheetiin yaada. Malee
isaan miidhuuf isaan ajjeesuuf miti. Yoo du'an iyyuu dhugaadhaan wareegamanii dhugaa utuu dubbatanii dhugaa utuu lallabanii du'uun isaanii du'a ulfinaa du'an malee du'a salphinaa callisee namni hundumtuu du'u miti. Kabaja aduuti utuu Kiristoosiif hojjetanii du'an. Kanaatiif ari'atamuun isaanii hojii waaqayyoo babal'isuudhaaf jedheetiin yaada jechuudha akka kootitti. Gooftaan guddaa si eebbisuu ibsa dabalataa hin qabu. Walumaa galatti akka yaada namaatti yookiin akka amantootaatti akka Phaawulos yookiin immoo Saa'ol yeroo sanatti akkasuma immoo akka yaada waaqayyootti kan ta'u ibsiteef ta'ee naaf dadhaa. Obboloonni keessatti akka hubatuuf gaafii kana keessa makee. Gaafii arfaffaan waa'ee mari'atamaatti si deebisa ammas waa'ee bittinnaa'uu isaaniiti. Yesuus dursee maal jedhee ture waa'ee kanaa wanti ati kaastee jira ammallee ispeesifikii gootee Yesuus waa'ee ari'atama isaanii akka dubbate wanti tuqxee jira gaafii jalqabaa keessatti. Mee Yesuus jalqaba waa'ee kanaa maal kaasee ture ispeesifik godheeti kaasee gaafii itti aanutti deema. Waaqayyo isaa eebbisu Yesuus dura isaan biraatti gara abbaatti oli fudhatameen dura boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti abboomeetu ture. Abboomiin inni duuka buutootatti kenne yookiin amantootatti kenne kunis wangeela deemanii akka lallabanidha. Egaa humna argatanii booda humna amma argatanitti Yerusaalem keessaan bayinaa jedhanii biraa deeme boqonnaa 2 keessatti immoo humni afur qulqulluun isaan bira dhufee dibaman afur qulqulluudhaan egaa guutamaniitii booddee deemanii akka lallaban Yerusaalemitti, Yihudaatti, Samaariyaa fi amma handaara lafaatti dhugaa baatota koo ta'a jedhaniitu akka isaan wangeela lallaban akka dhugaa baanidha abboome jechuudha Yesuus boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irraa kan yoo ilaalle. Tole gooftaan si eebbisu jalqaba ibsa bal'aa waan kenneef irra hin deebinu gaafii shanaffaan akkas kan jedhudha. Ammas Saa'ol irratti deddeebina. Dhiirotaa fi dubartoota mana harkisee jedha lakkoofsa 3 irratti argatta. Mana hidhaatti galchee yookiin galchisiise yookiin hiisise jedhudha. Mee jara kana tilmaama macaafni qulqulluun kan jechuu dhiisuu danda'a. Mana hidhaatti galchisiisee maal akka ta'an yookiin maal ta'an jette carraan jara kanaa? Yoo addatti lafa kaa'amutti baatellee hojii ergamootaa boqonnaa 26 lakkoofsa 9 hanga 11tti yoo ilaalle baay'een isaanii ajjeefamaniiru jedhamee yaadama. Akkasumas Isxifaanos hamma du'aatti iyyuu lubbuu isaa kenneera jechuudha. Inni du'e ergamaan xiqqoon xinnaanii Qorontos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irratti waldaa waaqayyoo ari'ate. Innis ergamaan xiqqaan kun Saa'olidha jechuudha. Jarri kun akka tilmaamaan kaa'amutti baay'een isaanii illee mana hidhaatti galfamaniiru, baay'een isaanii lubbuudhaan du'aniiru jechuudha, aarsaa ta'aniiru jechuudha jedhamee yaadama. Garuu addatti wanti kaa'ameef jiru hin jiru jechuudha. Hundumti isaanii tokko isaaniitiin barreeffamee waan jiru natti fakkaatu jechuudha. Yaada dabalataa yoo qabaatte ibsa kennuu dandeessa. Kanarraa adda kan ta'e hin qabu. Ergasii mootummaan biraa dhufee mana hidhaatti isaan yaasee ergasii Phaawulos isaan baasuu isaan argine. Wanti jedhu achirratti yoo jiraatu amma du'aatti iyyuu jedha. Amma hidhamanitti du'uutti iyyuu isaan ari'achaan ture jedha. Iddoo biraatti yeroo inni gaaffii haasawu argina. Gaafii kana obboloonni hubachuu waan qabaniif keessumaa keenya jira. Gaafii ja'affaatti deemna. Gaafii ja'affaan waa'ee Filiiphoositi. Gaafii ja'affaa kana lakkoofsa 5 irraa arganna gaammoo amma mata duree irraa jirra. Akkuma jalqaba jedhe namni beekamaan guddaan warra torbanii sana keessaa inni lammataan Filiiphoosidha. Filiiphoos kun eenyu ture kan jedhudha. Filannoodha gaafinsa. Filiiphoos eenyuun ture? Obboloota gooftaa yookiin immoo ilmaan Yoosef keessaa tokko ture. Bartoota gooftaa yookiin immoo warra 12 sana keessaa tokko ture. Du'uu Isxifaanositti warra waliif galan keessaa kan wayyaa eegu sana ture. Gargaartota 7 keessaa tokko ture. Tole gooftaan isaa eebbisu abdii Isxifaanos eenyudha kan jedhuu fi Isxifaanos deebiinsaa daadha. Gargaartota 7 keessaa tokko ture. Gargaartonni 7 kun akkamitti eessaa dhufanii jedhee namoonni gaaffiitti ta'u jiraachuu danda'a ta'ee garuu barreeffamellee yoo jiraate dhufatan argachuu danda'u. Namoota hedduutti immoo gaaffii ta'uu danda'a. Gargaartonni 7 eenyu ergamoonni yookiin bartoonni 12 immoo eenyu jedhanii gaaffii obboloota keenyatti ta'uu danda'a. Kanaaf xiqqoo ishee
nan ibsaa fi atillee yaada ibsa dabalataa yoo qabaatte ibsuu fi dandeessa. Yerusaalem keessa yeroo jiranitti duukaa buutonni yookiin bartoonni 12 turanii Phexros fa'aa Isxifaanos fa'aati ture. Kanaaf amantoonni waan baay'ataniif immoo hojiin bartoota lubbuu aaraa gara Kiristoositti fiduu yookiin kadhachuu, wangeela lallabuu, barsiisuu kana waan ta'eef bartoota torban immoo isaan hojii hundumayyuu ofii isaaniitii gochuu waan hin dandeenyeef nama torbadha kan filatan. Isaanis warra maabaa walitti qabanii namoota rakkatan kan gargaaran kana kennaa adda addaa kan kennanii jechuudha. Namoota rakkatanii fi isaan akka gargaaranii fi nama torbadha kan filatan jechuudha. Nama torban filaman sana keessaa immooti Isxifaanos isa Filiiphoos isa tokkodha jechuudha. Kanaaf warra gargaartota torban keessaadha jechuudha. Walumaa galatti obboloota gooftaa warri jennu ilmaan Yoosef jechuun warra fooniin Yesuus wajjiniin akka abbaa tokkorraa dhalatanidha jennee ilaalla. Bartoota gooftaa yookiin immoo ergamoota 12 warri jennu warra bartoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin jalqaba turan warra 12dha inni fo'ate. Du'uu Isxifaanositti kan waliigale akkuma nuti dubbanne duraan Saa'ol yookiin Phaawulosidha. Gargaartota torban keessaa isa tokko ture jechuudha. Inni kun walumaa galatti Isxifaanos yookiin Filiiphoos kun ergamoota keessaa otoo hin taane gargaartota keessaadha. Torbaffaa lallaba wangeelaa yookiin immoo Filiiphoos Samaariyaatti taasise keessaa sana keessa yookiin sana booda maaltu ta'ee ture kan jedhudha. Boqonnaa 8-7 gidduutti lallaba yookiin immoo walumaa galatti isaa wangeela hojjetu Samaariyaatti arganna. Inni kunis akkuma gaafii ammaa gaafii filannooti. Inni tokkoffaan namoonni gurra qeensanii dhaggeeffatan jira. Lammaffaan yookiin baan namoonni milikkita yookiin immoo dinqii ijaan argan jira. Caan seexanoonni ni bahan jira. Daan dhukkubsatoonni ni fayyan jira. Kanaaf lallabaa wangeelaa Filiiphoos Samaariyaatti taasise kana keessa yookiin sana booda maaltu ta'ee ture kan jedhu filannoowwan kana keessaa kam jetta? Filee abdii gooftaan koo guddaa si haa eebbisu. Lallabaa Filiiphoos Samaariyaatti lallabe keessa namoonni taariitii Filiiphoos akkamitti gara Samaariyaa deeme jedhanii obboloota gaaffitti ta'u yoo jiraate Filiiphoos lola duuka buutota irratti yookiin amantoota irratti Saa'ol banirraan kan ka'e Filiiphoos gara Samaariyaatti baqate. Gara Samaariyaatti baqatee Samaariyaa galee booda wangeela lallabe, Kiristoosiin lallabe. Sababni kana ibsuu fi akkaataa inni itti lallabee isa booda immoo waan ta'eef gaaffiin keenya kanaaf wal qabata jedhee waan hin yaaduuf abdii. Kanaatiif egaa Samaariyaatti Kiristoosiin lallabee dhugaa ba'ee waa'ee Kiristoosii deebiin kuni hunduma isaatiidha jechuudha. Eeganni dhugaa ba'ee hojii ergamoota boqonnaa 8-6-7 namoonni gurra qeensanii dhaggeeffatanii jedha Kiristoos gaafa itti lallabu. Namoonni Samaariyaa keessa jiraatanii gurra qeensaniiti Filiiphoosiin dhaggeeffatan jedha. Namoonni milikkita dinqii ijaan argan. Isa kaleessa argan caalatti, isa kaleessa hubatan caalatti, isa har'amoo Kiristoosiin lallabee Filiiphoos Samaariyaa keessatti dhugaa Kiristoos isaanitti lallabee dinqii argani. Wanta kaleessa ta'e hin beekne, wanta isaan kaleessa arganii hin beeknetu gaafa inni Kiristoosiin itti lallabu ta'e jechuudha. Dinqii hin argani jedha. Seexanoonni iyyaniitu ba'an namarraati jedha. Hincaraan namoota hedduudha. Seexanni hin caraane jedha. Dhukkubsatoonni namoonni qaamni isaanii gar tokko du'e hin fayyan jedha. Kanaafiyyuu lakkoofsa 6-7 argachuu danda'u obboloonni keenya yoo dubbifatanii. Kanaaf deebiinsaa hundumaadhaan jedha. Gooftaan si eebbisu hunda kan jedhu filannoo keessa jiraachuu baateyyuu deebiin hunda taanan hundaadha. Gooftaan si eebbisu ibsa dabalataa hin qabu. Lakkoofsa 8 deemna. Gaafii lakkoofsa 8ffaan immoo filannoon dhugaaf sobaadha. Filannoo dhugaaf sobaa kana keessatti ammas Samaariyaadhaan baane Yerusaalemii arcaan nuti hundumtuu ari'atamne gara Samaariyaa irra. Samaariyaan yeroo sana humna kan jedhu qubeddoo godhame humna Simoon kan Waaqayyotti qixxeessanii ilaalaa turan kan jedhudha. Dhugaa yookiin soba jetta. Gaafiin kun dhugaa yookiin sobaa Samaariyaan yookiin uummanni Samaariyaa yeroo sanatti humna Simoon ittiin hojjechaa ture tokko humna Waaqayyotti qixxeessanii ilaalaa turan jedha. Dhugaadha. Namoonni yeroo sana namoonni Samaariyaa keessa jiranii yeroo inni dinqii garaagaraa hojjechaa turetti dinqii hojjechuudhaan namichi kun
qoricha namatti gochuudhaan kan inni dinqii hojjetaa ture. Simoonii namicha Simoon jedhamutu qoricha namatti gochuudhaan namoonni Samaariyaa akka isa duukaa bu'an akka isa dhaggeeffatan akka isa dinqifatan ofii isaatiif iyyuu guddaadha ofiin jecha akka guddaatti of ilaalaa ture. Namoonnis immoo qoricha namatti gochuu isaati waan inni godhu sana akka inni kun humna waaqayyoorraa kan ka'e kana hojjeta jedhaniitu akka humna waaqayyootti ilaalaa turan. Garuu dubbichi dhugaa otoo hin ta'in sobaadha. Deebii isaan ani kennitu soba otoo hin ta'in dinqiin inni ittiin hojjechaa ture suni akka namoonni isa hubatan sana miti. Inni kan inni gochaa ture qoricha namatti gochuudhaan humna seexanaatiin jechuudha kan inni hojjechaa ture dinqii yeroo sana malee humna waaqayyootiin miti jechuudha. Garuu gara Filiiphoos immoo dhaqee Kiristoosiin itti lallabu humna waaqayyoo arganiitu namoonni hedduun hin fayyadu. Dinqii sagalee Simoon isaanitti argisiisaa ture caala Filiiphoos gaafa Kiristoosiin isaanitti lallabu dinqii sana argan jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin isaa namoonni akka humna waaqayyootti ilaalaa turanii dhugaadha jechuudha. Haa ta'u malee humnichi humna waaqayyoo hin turre har'allee yeroo garaa garaatti wantoonni namoonni keenya akka humna waaqayyootti ilaalan akka nu rakkisudha jechuudha. Egaa lakkoofsa salgaffaa Samaariyaadhuma jirra. Akkamiin Simoon biraa deebi'anii lallaba Filiiphoositti amanan kan jedhu atis tuqxeertaatti dinqii seexanaa fi dinqii waaqayyoo immoo akkamiin gargar baamna isa jedhu nuu ibsime yeroo kana kan baay'ee nu rakkisu waan akkanaadha. Namoota Samaariyaa miti gaanota amma namoota Itoophiyaa, namoota Oromiyaa, namoota biyya Arabaa, namoota Ameerikaati. Kanaaf inni guddaan nu rakkisaa jiru dinqiiwwan yeroo ammaa ta'aa jiran keessaa kan seexanaaf kan waaqayyoo akkamiin gargar baafnee beekna itti yaadda. Iyyeen waaqayyo isaa eebbistu abdii yeroo sanas namoonni Samaariyaa keessatti argaman durumayyuu otoo Filiiphoos gara Samaariyaatti dhaqeen dursaa dinqii argaa turani. Simoon humna seexanaati yookiin qoricha namatti gochuudhaan xonqolaasa jedhamuutiin dinqii agarsiisaa ture. Har'allee jechuudha yeroo nuti keessa jirru kanatti namni humna garaagaraatti humna seexanaati jechuudha fayyadamee dinqii gochuu danda'a. Dinqii kan gochuu danda'u waaqayyo qofa jechuu hin dandeenyu. Dinqichi garaagarummaa yoo qabaateyyuu yeroo sanaaf dinqii gochuu danda'a wanti barbaade. Fakkeenyaaf seexanni qabeenya kennuu danda'a. Seexanni nama gammachiisuu danda'a. Yeroo ta'ee fi gadhiisiidha hojiin seexanaatti jammariyyuu gara dinqiitti amana. Wayii godhee dhugaarratti mul'isuu otoo hin ta'in dinqii godhee dhaloota karaarraa balleessuu, dhaloota gufachiisuu, dhaloota yaada waaqayyoo keessaa baasuuf dinqii godha yeroo hundumayyuu seexanni jechuudha. Doome waaqayyo yeroo inni lolee ijoollee isaatti goorsee yeroo inni deebisu, yeroo inni akka deebinuuf nuti gaafa mataa jabaannu gaafa dinnu waaqayyo yeroo inni qabee nu deebisu argina. Fakkeenyaaf Saa'ol waaqayyo dinqii itti argisiisatu qabeetu deebise. Utuunni kun nama duuka buutota baay'ee utuunni ari'atu utuunni ajjeesuuti hin qabe waaqayyo gaafa tokko. Kanaaf gaafa dhaloonni mataa jabaateen duuma waaqayyo qabeetu deebisa. Seexanni garuu karaa hunduma gaarummaatti fakkeessee itti sobeetti itti gowwoomsetu dhaloota baay'ee dinqiidhaan jechuudha kan inni duukaa akka buutaasisu. Ammallee yeroo nuti keessa jirru kanatti dinqii godhee waan hin jirre waan jiraachisutti fakkaatee jireenya gammachuutti fakkeessee dhaloota baay'ee kan gowwoomsaa jiru yaada waaqayyoo keessaa baasaa kan jiru. Seexanni dinqii godheetu jechuudha. Garuu dinqiin inni waaqayyo godhuu fi inni seexanni godhu kun immoo garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Gaafa Simooniin dinqii godhee qoricha namatti gochuudhaan dhaloota baay'een akka isa duukaa bu'aa turan akka isa dhaggeeffatan akka inni hin duune humna waaqayyootiin irraatii kan dinqii kana godha jedhee dhaloonni namoonni isa hordofan gochaa ture. Garuu gaafa Filiiphoos gara Samaariyaatti dhaqee Kiristoosiin lallabu immoo Simooniin dhiisaniitu namoonni gara Filiiphoositti gurra isaanii qeensan. Kaleessa dinqii godhuyyuu Simoonii inni har'a ta'e kun immoo isa caaluu ta'e argan namoota baay'ee keessaa seexanni inni kaleessa namtichi iyyuu an akka yaadutti namoota baay'eetti seexana galchuun isaan oolu. Har'allee argitaame waldaa kiristaanaa hedduu keessatti bakka deemutti dhaloonni miidiyaalee garaa garaa irratti waan
Dadda waanumatti tolu waan gammachiisu yeroo mura amma machaa'utti dhaloonni waan barbaade ilaalee amma machaa'ee sammuu namummaa isaa gallakkisutti dhaloonni waan barbaade duukaa bu'uu danda'a. Jechuun yeroo sanaaf dinqiin ta'u guutummaa jireenya isaatii dhuunfachuu danda'a wanti inni yeroo sanaaf argu jechuudha. Gaafa sana immoo seexanichi keessa galee jireenya dhalootaa keessatti qoraattii ta'aa deema. Keessa hafuura isaatii ajjeesaa bososeessaa deema jechuudha. Kanaaf immoo gaafa Kiristoos immoo hafuurri Waaqayyoo gaafa dhufee dhalootatti galu immoo seexanichi inni keessa dhalootaa bososeesse gurraachesse sun immoo caraanee keessaa ba'a. Kanaaf inni kaleessa dinqii godhee dhalootayyuu akka dhaloonni isa duukaa bu'u akka dhaloonni isa dinqifatu gochaa ture. Gaafa Filiiphoos immoo Kiristoosiin lallabu caalatti dinqiin inni kaleessa isaan argaa turanii olittiin ta'e namoota baay'ee keessaa seexanni caraanee bahe Kiristoos isa dhugaa ta'e lallabe. Kiristoos lafa kamittiyyuu dhugaadha. Kiristoos bara kamiyyuu dhugaadha. Kiristoos waaqolii kan birattiyyuu dhugaadha. Dhugaan Kiristoosiin haalamu. Haala kamiiniyyuu dhugaan Kiristoosii immoo ammoo Kiristoos dhugaadha waan ta'eef. Kanaaf namichichi Simoonii waa'ee ofii isaatii ture. Ofii ibsa ture. Eenyummaa isaatii kan inni ibsu eenyummaa isaatii dhaloota dinqifachiisa. Inni ofii isaatii ani guddaadha jedheetu lakkaa'aa ture. Garuu Filiiphoos immoo eenyummaa isaa otoo hin ta'in eenyummaa Kiristoos lallabe. Dhugaa Kiristoos oomaan dubbu wanta biraa hin ibsu bakka kanatti Kiristoosii lallabe jedhu. Dhugaa ba'ee waa'ee Kiristoos. Kanaaf inni kaleessa Simoon hojjechaa ture irraa dinqiin inni caalu gaafa dhalootatti dhufu dhaloota hidhaatu hiikame. Argitee dhaloonni fayyee dhaloonni dhugaasa ta'e adda baafatee bare jechuudha. Kanaaf seexannis dinqii ta'u hojjechuu danda'a. Dinqiin inni sun immoo inni kan Kiristoos dhugaa irratti kan hundaa'u faayidaa irratti kan hin hundaa'u. Har'a dhaloonni ofii isaanii kan lallaban ofii isaanii kan ibsan eenyummaa isaanii ba'anii wangeela qabatanii ba'anii eenyummaa isaanii lallabuutti yeroo isaan gubanii dhaloonni duukaan bu'u. Beektee yeroo muraasaaf illee yoo dhaggeeffate yeroo muraasaaf illee yoo guratti qabe isa lachaa dhaloon gaafa inni tokko immoo dhugaa kan lallabu dhugaa kan barsiisu tokko gaafa dhufe irraa garagaleetu isa dhugaa barsiisu sana duukaa bu'a. Gurri namaa yeroo kamiyyuu gara dhugaa dhaggeeffata beektee gurri namaa yeroo kamiyyuu dhugaa iji namaa dhugaa arguu barbaada. Dhugaa gaafa argate immoo isa kaleessa isa sobaa isa gowwoomsaa ture sanarraa hin garagala jechuudha. Dhugaani keessa namaatti ija godhachuu waan danda'uuf. Kanaatiif humni inni kaleessa Simoon hojjechaa tureerra isaarra Filiiphoos Kiristoosiin itti lallabeetu dhaloonni akka Filiiphoosiin dhaggeeffatu kan godhe jechuudha. Hidhaarraa hiikame dhaloonni jechuudha. Kanaaf hidhaatillee yaada dabalataa yoo qabaatte ibsuu dandeessa gooftaan isaa eebbisu. Gooftaan guddaa isaa eebbisu ibsa dabalataa guddaa hin qabu baay'ee gadi fageenyaan ibsite wanti gaafiiwwan amma keessaa nu fayyadu inni guddaan nuti yoo har'a jechuudha waa'ee Samaariyaa, waa'ee Yerusaalem, waa'ee namoota kan biraa, waa'ee Filiiphoos, Isxifaanos, Saa'olis kan kana fakkaatanii otoo hin taane waa'ee keenya nu to'achuu danda'utu nurra jiraata. Isa kana sirriitti ibsuu keessatti guddaa waaqessa eebbisu gaafii kurnaffaan akkas jedha. Hafuura qulqulluu argatan kan jedhu boqonnaa 8 lakkoofsa 15 amma 16tti 15 amma 17 irratti argachuu dandeenya. Hafuura qulqulluu argatan kan jedhu kun maal jechuudha wanti addatti arginu akka kutaa kanaatti keessumattuu akka lakkoofsa 15 amma 17tti. Tolee, gooftaan koo guddaa godhee isaa eebbisu abdii hafuura qulqulluu argatan kan jedhu hafuurri qulqulluun bakka kanatti yeroo duukaa buutonni qofaa isaanii turaniyyuu dadhaboota turaniyyuu homaa gochuu hin danda'an turaniyyuu gaafa Kiristoosiin duukaa deemaa turaniyyuu duukaa buutonni kuni isa Kiristoos hojjetu isa duukaa deemanii ilaalaa turan malee ofii isaaniitti homaa gochuu hin danda'an turani. Garuu gaafa hafuurri qulqulluun isaanitti dhufu immoo wayi gochuu danda'an. Namni kamiyyuu amma hafuura qulqulluu argatutti homaa gochuu hin danda'u. Nuyi akka wayi goonu kan godhu dhaloonni har'a ofii isaatiitti wayi gochuu waan danda'u wayi waan ta'e gaafa lallabu gaafa dhaloota tokko ama lubbuu tokko gaafa amansiisu lubbuu tokko keessaa gaafa seexana baasu lubbuu tokko gaafa fayyisu waan ofii isaatiin wayi gochuu danda'u fudhachuu danda'a. Ogummaa isaa beekumsa isaa yoona nagar ofii isaatiitti lakkaa'uu danda'a. Miti garuu namni kamiyyuu hafuura qulqulluutiin alatti homaa gochuu akka hin dandeenye hojii ergamootaa kana keessaatiin hubadhe. Duuka buutota kanarraa hubadhe. Duuka buutonni kaleessa yoo Kiristoosiin duukaa deemaa turanii amma hafuurri qulqulluun isaanirra dhufutti garuu homaa gochuu hin dandeenye. Gaafa wanta na dhibbeessaa jechuudha.
Phexrosi duukaa buutota keessaa bartoota keessaa isa tokko ture. Gaafa Yesuus biraa qabamee gaafa inni ajjeefamu Yesuusiin ani duukaa ergamoonni namoonni amma kanaayyuu sigatanii deemaniiru ta'eeti an sigateen deemu jedha jechaanii ture. Yesuus immoo keessaa waan beekuufi lakkituun daanqoon hin iyyiniyyuu ati si'a sadiin akka addaa jedheeni ture jechuudha. Gaafa kana Phexros akkuma Yesuus jedhee dubartii tokkittii fuuldura dhaabbateetu Yesuusiin hin beeku jedhe. Kaadhi jechuudha. Maaliifi hafuurri qulqulluun irra dhumne san ture yeroo sanatti Phexros irra. Gaafa hafuurri qulqulluun irra dhufu garuu Phexros lallaba Phexros nama hundumaa keessaa nama dubartii tokkotti fuuldura dhaabbate Yesuusiin kaadhetu gaafa hafuurri qulqulluun irra dhufu garuu nama hundumaa dursa ka'ee dhaabbatee lallaba isaatiin nama 3,000 amane. Argiti Phexros amma du'a lubbuu isaatiitti illee gaafa isa ajjeesanii isa ol garagalchanii isa fannisuuf jennaan lakkii Yesuus ol garagalfamee fannifame waan ta'an ammoo garagalchaatiin afaan isaa dheedha isaattiin gadi garagalfameetu fannifame Phexros. Kanaaf ija jabina kana kan kenneef kutannoo hafuura waaqayyoof inni qabu. Kutannoo wangeelaaf qabu kan kenneefi hafuura qulqulluuti jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun namni wayi gochuu akka danda'uuf hojii waaqayyoo hojjechuu akka danda'uuf cimina hafuuraatiif inni guddaan hundee kan namaaf ta'u utubaan jireenya hafuura namaa hafuura qulqulluuti jechuudha. Kanaaf seexana baasuun hafuura qulqulluutiin alatti hin danda'amu. Dhukkubsattoota fayyisuun Kiristoosummaan iyyuu dhugaadha Kiristoos jennee lallabuu fi hafuurri qulqulluu yoo keessa keenya buufate malee nama tokko fuulduratti Yesuusin kaaduu dandeenya. Wanti baay'een biyya lafaa kan irratti wanti nu qoruu jiraachuu danda'a. Innumti iyyuu nu gufachiisee deemsa keenya daangessuu danda'a. Kanaaf hafuurri qulqulluun kun immoo yeroo ta'etti waan ija keenya mul'atetti kallattiidhuma deemee nutti dhufu ta'uu dhiisuu danda'a. Kana jechuun hojii isaarraa kan argamudha jechuudha. Ergamoonni kun yeroo hafuurri qulqulluun isaanitti dhufetti afaan hin beekamneen hin dubbatan jedha. Qaanqeen samaayidhaa gadi isaanitti narca'e qaanqeetu isaanirra bu'e. Kanaaf hojiidhaan yeroo sanatti hojiidhaan kan mul'atu yeroo Yesuus Yordaanositti yeroo cuuphamutti bifa gugeetiin Yesuus irra bu'e miti jedhameti hafuurri qulqulluun garuu ergamootarra immoo hojiidhaan mul'ise. Afaan haaraa dubbatanii waan jedhan hin beekan hundi isaaniiyyuu afaan haaraa dubbatan humna godhatanii jabaatanii hin lallabanii hin hiikaman. Kanaaf hafuurri qulqulluun wayi hojjechuudhaan jabeessuudhaan ija kan jabaatu kiristaanni tokko ija akka jabaatu kan godhu hafuura qulqulluuti jechuudha. Kanaaf gooftaan kun si haa eebbisu ati ibsa dabalataa yoo qabaatte itti fufuu dandeessa. Gooftaan guddaa si haa eebbisu ibsa baay'ee gahaadha. Ani wanta muraasatti dabalu keessaa keessumatti namoonni hafuura qulqulluu argatan iddoo jedhu kanatti hafuura qulqulluu argatan iddoo jedhu kanatti wanti yaadachiisuun nurra jiraatu. Yeroo kanatti Filiippoos wangeela isaanitti lallabee ture amananii turanii bishaaniyyuu cuuphaa bishaaniyyuu fudhatanii turanii haa ta'u malee cuuphaa bishaanii isaan fudhatan cuuphaa maqaa Yesuus Kiristoos hin ture malee waa'ee cuuphaa hafuura qulqulluu namoonni hin beekan ture. Sababii kanaatiif ergamoonni warra Yerusaalem jiran dhufuutu irra ture. Ergamoonni warra Yerusaalem dhufan immoo yeroo as qaqqabanii hafuura qulqulluu isaaniif kennan jechuudha. Akka waan kiizii yookiin kaazeenaa isaanii keessatti qabatanii dhufanittu hafuura qulqulluu jara kanaaf kennan jedha jechuudha. Sababii kanaatiif gaaffiin kun inni guddaan kan asirratti ka'ee kanaaf hafuura qulqulluu fudhatan yeroo jennu namni jalqabuma isaa hafuura qulqulluu malee amanuu hin danda'u. Amanuun immoo keessa namaati waan ta'eef mul'ataa miti. Haa ta'u immoo namni garuu hafuura qulqulluu fudhatan inni jedhu nu itti mul'ataa ta'uu hojiidhaa fi beekumsa hafuura qulqulluu qofas ta'e fayyina namootaa otoo hin taane isa alaan mul'atu isa milikkita ta'u isa ijaan argamu yookiin isa dhaga'amu wanta akka arraba ibiddaa yookiin waan akka uursaa yookiin wanta kan biraati jechuudha. Inni jaroonni kun fudhatan jechuudha. Kanaafituu innaa akkasitti immoo yaadnu walumaa galatti hafuurri qulqulluun kun iyyuma namaatiin mul'ata jennee yeroo hundumaa waan namarra bu'u tokko waan namarratti mul'atu tokko eeguun irra hin jiraatu. Sababii kanaatiif namarratti bu'ee namarratti bu'uu dhiiseen Waaqayyo bira jira. Fayyisuu dhiisuunsaa Waaqayyo bira jira. Namichi fayyuunsaa kan ittiin beekamu amanuunsaa kan ittiin beekamu hafuura qulqulluudhaan malee namni tokko danda'ee nama tokko fayyisuu nama tokko amansiisuu hin danda'u.
Haa ta'u garuu amanuu jechuun immoo harka kaasuu miti keessa laphee namaa jira wantichi wanti hafuurri ofii hafuura waaqayyo wajjin walii gala. Garuu hafuura qulqulluu fudhata inni jedhu inni kun isa kennaa garaagaraa afaan garaagaraa isa namarra bu'u isa humna namatti horu isa wantoota nama dubbachiisu isa dinqii namaan godhuuf kan kana fakkaatan akka ta'e obboloonni akka hubatan gochuu barbaadetanii gaafii ittaanu gaafii 11ffaadha yeroo keessatti fayyadamuu fi Simoon yookiin namicha aman qoricha namatti godhaa ture kana amanaa yookiin immoo kiristaana jechuu ni dandeenya lakkoofsa 13 irratti. Eeyyee yookiin lakkeettaa lachuun sabaa hunda. Eebbifame abdii gooftaan isaa eebbisu Simooniin amanaa jechuu ni dandeenya kan jedhuu fi maqaadhaa fi yeroo sanaaf eeyyee jenna. Garuu dhugaan isaa lakki amanaa jechuu hin dandeenyu. Gaaffii keetiif garuu eeyyee jedhee deebisuu nan danda'a. Sababni isaayyuu yeroo sanaa fi Simoon lallaba Filiippoos dhaggeeffatee dinqii Filiippoos hojjetu sana argeetu kan inni Kiristoosiin amane. Jechuun Kiristoos fayyisaa lubbuuti jedhee Kiristoos dhugaadha, Kiristoos karaadha, karaa isaan gara abbaatti gala jedheetu Kiristoosiin amane otoo hin ta'in inni kaleessayyuu dinqiitti waan amanuuf kaleessayyuu dhaloonni dinqiidhaan akka isa duukaa bu'aniif qoricha namatti godhee dinqii hojjechaa waan tureef namichi kun dinqiitti amanan malee dhugaatti naman. Garuu nuyi amanaadha kan jechuu dandeenyu Kiristoosiin fudhateera nama tokko kan jechuu dandeenyu inni dhugaanii dinqiidhaan otoo hin ta'in dhugaadhaan. Kiristoosiin duukaa kan buunee nuti maqaa isaa fakkeenyummaa isaa gaariidhaan fakkii otoo hin ta'in fakkeenyummaadhaan kan nuti mul'annu dhugaa irratti yoo hundoofnedha malee dinqii irratti miti. Dinqii yoo irratti hundoofna ta'e dinqiin yeroo muraasaaf nutti mul'achuu danda'a. Yeroo muraasaaf booda immoo dinqichi baduu danda'a. Jijjiiramuu hafuu danda'a dhugaa kan hin taane waan ta'eef. Kanaaf immoo dhugaa irratti yoo hundoofne Simoonii amanaadha jechuu hin dandeenyu. Amantaa fi amantii adda baafnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf hojii ergamoota boqonnaa 8 lakkoofsa 13 irratti Simoon amaneeras cuubameeras. Sababii amanuusaaf cuubamuusaa immoo maaliif egaa amanaadha ofii lapheensaatti namni fudhanne dhugaa kan adda baafanne jedhee namoonni hedduun ilaaluu danda'u. Akkuma dura ibsuuf yaaletti inni dinqii irratti waan hundaa'eef waa yeroo sanaaf namni gochuu qabu waa yeroo sanaaf Filiippoos akka namoonni godhan gochaa ture namoonni si'in amananii cuubaman ture. Kanaaf Simoonis dinqii sana ofii isaatiifis dinqii arguu qofa osoo hin ta'in akka Filiippoositti dinqii sana gochuuf waan yaaluufi anis yoon ilaale yoon akka Filiippoositti waan inni godhu kana argi namoota wajjiniin godhe dinqii kana olitti gochuu nan danda'a jedhee waan yaadeefidha jechuudha. Kan inni amanes cuubames kan amane hundi amantii hin qabu jedha Yaaqoobii 2:19 irratti eenyumtuu ni amana. Kana jechuun seexanni iyyuu amanuu danda'a. Garuu amantii qaba jechuun hin dandeenyu. Amanuu danda'a. Fakkeenyaaf ani waan ta'e wayii namni yoo nattaasee yeroo sanaaf amanuu hin danda'a, fudhachuu hin danda'a, dhaggeeffachuu hin danda'a. Garuu amantii qaba jechuu hin danda'u jechuudha. Amantii ittiin qabaadhu waan dhugaa hin taane tokko irratti jechuudha. Kanaaf namichi kunis amantii hin qabu namane malee. Keessa laphee isaatiin seeneen dhaggeeffate malee. Kanaaf inni dhugaan isaa garuu namichi kuni amantii qaba itti amaneera jechuun hin dandeenyu. Nama Kiristoos jechuun mucaa Kiristoos ta'eera jechuun hin dandeenyu. Gaaffileen ka'uu qaban Phexros yeroo sanatti jechuudha. Simoon kana Phexros achi tureetu waan namichi kun argaa ture hin beeku ture. Namichi kun akka inni hojii seexanaa hojjechaa ture, akka inni dhaloota baay'ee fuulduratti ofiisaa lallabaa ture, ofiisaa mul'isaa ture, qoricha akka inni namatti gochaa ture, Phexros waan beekuu qabu ture. Filiippoos yeroo namoota amansiisutti namoonni kun hafuura qulqulluutiin waan hin cuubamnee fi isaan immoo ergamoonni immoo dhaqanii hafuura qulqulluutiin dhaloota guutuudhaa fi gara Samaariyaatti gadi bu'an jechuudha. Filiippoos namoota hedduu amansiiseera jechuu gaafa dhagaan dinqifatanii isaanillee hin deeman gara sanatti. Garuu fuula Simoon argeetuma Phexrosi namichi kun nama horiidhaan lapheensaa gowwoomfame horiidhaan lapheensaa yaadni ta'u hundumtuu guutame ta'uusaa Phexrosin hubate. Ergamoota boqonnaa 8 lakkoofsa 20 irratti horii keessi waliin haa badu jedhe. Namichi kun gaafa Phexros argu maal godhe sitti fakkaata? Birrii kenneefiitu hafuura qulqulluu irraa bituu dhaqe. Birrii kenneefi gaafa irraa bituu dhaqu
namichi beektee dinqii waanuma bitanetti fakkaata. Inni illee kaleessa birriidhaan hojjechaa ture. Dhaloota gowwoomsaa ture. Dhalootatti kolfaa ture akkuma dhaloota si'anaa kan. Beektee waan tokko yaadadde bakka kanatti dhaloonni si'anaa kuni baay'een keenya jechuudha. Tajaajiltoonni baay'een gaafa nama ta'e wayii dibuu barbaada wayii haa ta'uu dhugaa wangeelaa kan dhokatu abdii bakka kamitti dhugaa wangeelaa shashaffanaa dhoksaa haasa'uuni dhaloonni akka dhugaa hubatu hin godhu. Kanaaf amma dhugaan nu galetti immoo dhugaa kana baasuutu nurra jira waan ta'eef jechuudha. Hafuurri qulqulluun ayyaanni waaqayyoo dibanni kennaan hin bitamu. Ati yoo nama hafuurri qulqulluun sirra jiraate kennaa namaaf kadhattee nama fayyisuu qabda yoo ta'e, kennaa hafuurri qulqulluutiin nama guutuu qabda yoo ta'e, ati eenyummaa keessanatti amantee nama sanatti hafuura sirra jiru gurgurachuu hin qabdu. Argitee? Birri ofii kee fayyaduuf jecha, foon kee fayyaduuf jecha, mana gaarii ijaarrachuuf jecha waan ta'eef jecha isa sitti kenname sana hafuura waaqayyoo gurgurtee dhalootaa dinqii akka ittiin godhan gochuu hin dandeessu. Dhaloonni kanaa garuu baay'een tajaajiltoonni baay'een akka kana godhu. Ayyaana isaanirra jiru waan gurguranii kana diban wayiitti fakkaachuu danda'a. Faarfannaadhaan waan ta'e godhanii wayii harkarra kakkaanii susukkuumanii waan faarfannaadhaan diban, susukkuumanii waan lallabaan diban harkarra oofanii waan godhanitti fakkaachuu danda'a miti garuu. Dinqiin humni waaqayyoo kennaan dibanni hin bitamus hin gurguramus. Kennaa hafuura qulqulluu yaadesiif kenneen alirraan kan hafe bituus hin danda'amu gurguramuunis hin danda'amu. Kanaaf namichi kuni dinqii isaan godhan kana gaafa isaan dhufanii hafuura qulqulluudhaan namoota guutanii isaanis akkanumatti tariitii akkuma inni godhetti gochaa turanii laata kan jedhee yaadee fi birriidhaan bitachuu yaaqee isaan irraatiif Phexros fa'aarraa birriidhaan bitachuu gaafa inni dhaqu Phexros immoo ati horiin keessi waliin haa badu jedheen. Yaadni garaa isaatiillee xaxamaa micciiramaa akka ta'e namichi kuni keessi isaa baay'ee kan dukkanaa akka ta'e Phexrosiif hin galeef. Kanaatiif yaadni hadhaan keessa laphee isaatii akka guute hin hubate jechuudha. Kanaaf mallattoon nama hin amannee tokko nama Kiristoositti of hin kennine tokko fuula Simoon irraa Phexrositti mul'ate. Kanaaf namichi kun amanaadha jechuun hin dandeenyu. Yeroo sanaaf garuu amaneera. Alaaf eebbifamii yaada dabalataa yoo qabaate. Bakkaan guddaa isaa eebbisu booddeen nama kanaa maal ta'a kan jedhudha gaafa inni guddaan isaa namni kun mootummaa waaqayyoo galamoo hin fayyumoo kan jedhu gaafa waaqayyootu beeka wanti barreeffame hin jiru garuu akka seenatti namichi kun booddeen isaa nama waldaa kiristaanaa ari'ataa jabaadha ta'ee waan jedhamutu jira. Isa kana akkuma beekumsa waliigalaattidha kan kaa'ee gaafii inni itti aanu gaafii 12ffaadha yeroo keenya wajjin deemuu fi cuuphaa bishaanitti darbinee jirra. Cuuphaan bishaanii humna fayyisuu of keessaa qaba kan jedhu gaafiin kun filannoodha dhugaa yookiin soba. Waaqayyo si haa eebbisu deebiin sobaadha. Fakkeenyaaf Simoon yeroo sanatti cuubameera. Cuuphaan bishaanii seera fayyina keenyaati. Keenya ala karaa ittiin mul'ifnu malee kan ittiin mootummaa waaqayyootti galu miti. Kana jechuun namni tokko cuubameera yoo ta'e cuubamuudhuma isaatiin mootummaa waaqayyoo gala jechuun hin dandeenyu. Garuu cuuphaan nuni seera keenya Kiristoosiin duukaa Kiristoosii wajjin hin duune du'aatii ka'uu keenya mul'isa. Nuyi namni tokko fakkeenyaaf daa'imummaa isaatti tuumaan beekin akkuma dhalate nutu amaaf gaarii addan baafate yoo cuubameera ta'e cuuphaan suni isa seera macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee Kiristoosii wajjin du'e namni tokko du'aa ka'uusaa duuka buutuu Kiristoos ta'uusaa mucaa waaqayyoo ta'uusaa ittiin mirkaneessu jechuu hin dandeenye. Namni tokko cuubamuudhaaf dura barachuu qaba. Baratee hin baranne yoo ta'e iyyuu ofii isaatiif waan cuubameef iyyuu adda baafatee hin beeku. Namni guddateetuma iyyuu baratee yoo cuubameera ta'e umurii namti isaa guddatee yoo cuubameera ta'e hin baranne taanaan akka mucittii ishii daa'imummaa ishii guyyaa 40 yookiin waan akkasitti cuubnatti fakkaata cuubamtee sanaati jechuudha. Jechuun hin baranne yoo ta'e. Kanaaf nuyi cuubamnee ega jennee Kiristoos hin duukaa bu'uu keenya. Mucaa waaqayyoo ta'uu keenya lammata dhalachuu keenya mirkaneessa malee akka fayyinuuf cuubamna miti. Argite nuyi amantiitu nu fayyisa. Amantii Kiristoositti amanuu keenya Kiristoosiin duukaa bu'uu keenya mucaa Kiristoos ta'uu keenya malee cuuphaan mootummaa keenya mirkaneessa. Malee
cuuphaan nu fayyisu. Gooftaan Cuuphaan guddaan mootummaa eebbisu. waaqayyoo nu galchu garuu Gara duuka buutummaa keenya fuulduraatti mirkaneessa. cuuphaa bishaaniitti deemna waan ta'eef akka itti nu jalaa xumurtuun hin barbaanne walumaa galatti garuu cuuphaan bishaanii humna fayyisaa akka of keessaa hin qabnee fi namoonni keenya baay'een isaanii gaafa amananii amma gaafa cuuphanitti cubbuu baay'ee hojjechuu danda'u jedhu akka waan kanaan dura cubbuu hojjetanii hin beeknetti gaafa gara cuuphaatti dhiyaatan immoo kana booda cuuphameera jedhu qulqulluuf gochuutu jira. Haa ta'u egaa cuuphaa duras cuuphaa boodas nuti cubbamoota turre cubbamootuma jirra garuu Yesuus Kiristoos qulqulluu waan ta'eef qulqulloofna malee cuuphaadhaan qulqulloofna yookiin bishaan hin dhiqannee qulqulloofna waan jedhamu miti. Akkuma kana immoo cuuphaan ijoollee cuuphuu homaa wantuma faayidaa hin qabne tokko waan hin qabnedha. Cuuphaan ijoollee qofa otoo hin taane nama hin baranne yookiin nama hin beekne nama hin hubanne nama hin amanne cuuphuu wajjin walumatti dhiyaata. Walumaa galatti mee kallattumaan gara ittaanutti deemna sababii gara ittaanutti cuuphaa bal'inaan haasofna waan jedhu gaafii 13ffaarra jirra. Samaariyaa, Yerusaalem, Gaazaa fi Itoophiyaa eessa turan jettee yaadda? Isaan kun boqonnaa 8 lakkoofsa 26 fi amma 27 jiru. Kun tilmaama macaafni qulqulluun iddoo akkanaa jiru iddoo akkasii jiru hin jiru garuu maqaa jareen kanaatu iddoo kana jira. Amma gara kaartaatti si fidee Samaariyaa, Yerusaalemii fi Gaazaa akkasuma Itoophiyaa wal bira qabdee yoo ilaalte wanta ati yaadattu maaltu jira? Yoo yaadanne ta'e immoo kun wanta macaafa qulqulluu keenyaaf akkuma cuuphaa bishaaniitii fayyina keenya irratti dhiibbaa hin qabu. Gooftaan si eebbisutti dhufe. Tole eebbifame abdii boqonnaa 8 hojii ergamoota boqonnaa 8 lakkoofsa 26 hanga 7 hanga 27 Filiiphos Samaariyaa jira. Samaariyaa hanga kaaba Yerusaalem jedhee yaada. Xu'aan ishee kara Gaazaa lafa onaa Yerusaalemitti geessu kibba lixa Yerusaalemii. Sirba miti. Gaazaan kibba lixa Yerusaalemiidha. Filiiphos kibba lixa Yerusaalemitti adeemee. Itoophiyaan immoo hojii ergamoota boqonnaa 8 lakkoofsa 27 ishee amma yoomte kana miti jechuudha. Bulchiinsa mootummaa Nuubiyaa durii ture. Qarqara kibba Gibxii amma giddu galeessa Sudaanitti bal'attee turte jedhama. Seenaadha jechuudha. Itoophiyaan yeroo si kaaba giddu galeessa Sudaan yookiin kaaba dhiyaa Itoophiyaa har'aati jedhama jechuudha. Akka naaf galutti jechuudha. Yeroo macaafa qulqulluu dubbifnu maqaa biyyootaa, maqaa bakkee, maqaa lafaa, maqaa baraa wantoota akkana beekuun maaliif nu fayyada jettee tilmaamta? Kun gaaffii keessa hin jiru yaadumna sammuu dhumnaan si gaafadha. Samaariyaa, Yerusaalem, Gaazaa fi Itoophiyaa wantoota kan kana fakkaatan tilmaamuun maal bu'aa nu qabattee yaadda? Yeroo tokko baay'ee na jibbisiisa, nan nuffisiisa yeroo waan akkana dubbisu ani istiriis hin jaalladhu. Mee maal yaadda? Egaa biyyoonni kun an akka yaadutti walirraa fakkeenyaa fi namni tokko amma deeme fakkeenyaa fi namichi Itoophiyaa sun jechuudha. Inni Filiiphos otoo inni deemaa jiru gara lafa onaa Gaazaa sanatti dhaqee otoo inni macaafa Isaayyaas dubbisaa jiru itti dhaqee ati macaafa dubbisaa jirtu kana beekteetu moo akkamitti dubbisaa jirta jedhee gaafii gaafate otoo inni konkolaataadhaan deemaa jiruuti. Gaafate jechuudha Filiiphos. Filiiphos kan erge hafuura qulqulluutitti gara sanatti akka inni deemu isa erge jechuudha. Kanaaf namichi Itoophiyaa sun egaa Itoophiyaadhaa ka'ee Yerusaalem deemeetu waaqeffata ture. Kadhatee gara Itoophiyaatti immoo deebi'ee gala ture. Fageenya baay'eetu gidduu kana jira. Laali Itoophiyaadhaa ka'ee amma Yerusaalem deemutti baay'ee lafa fagoodha jechuudha. Filiiphos immoo Samaariyaadhaa ka'ee amma lafa onaa Gaazaa kana ga'utti lafa baay'ee deemeetu jechuudha. Kan inni bakka namichi Itoophiyaa kun utuu inni deemaa jiru itti dhufe baay'ee deema jechuudha. Kanaaf lafa fageenya hedduu qaburraati. Alatti amma fakkeenyaaf namni jaalala Kiristoosiif qabuuf jecha bu'aa hedduu keessa darbee tajaajiltoonni dhugaadhaan tajaajilan bakka ofii isaaniitiif warra hogganamanii otoo hin ta'in warra fuudhuu qulqulluun isaanii hoogganu lafa onaa hedduu keessa iddoo isaaniif mijanne iddoo isaaniitti hin tolle lafa fagoo deemanii haala isaaniif mijanne keessa deemaniitu yeroo isaan dhugaa waaqayyoo lallabanii jira. Kanaaf egaa fageenya ammamirraa ka'eetu gatiin guddaan akka isaan wangeela irratti baasan iddoo isaaniif mijanne hedduu keessatti danda'anii fageenya hedduu bu'aa hedduu keessatti danda'anii akka
wangeela kana nu biraan gaaniidha jechuudha kan natti lafa biyyoota walirraa fageenya kana yeroo macaafa qulqulluu keessatti barreeffamu. Maqaan isaa eebbis yeroo bashannanaa qofaaf otoo hin taane bashannanaa barachuudhaafidhaan kan hin kaasee iddoon akkana baay'ee murteessaadha. Wangeelli hammam deemee nu bira qaqqabee namoonni lafa onaa jedhamti iddoon ammaatiyyuu lafa onaa dhaqanii yoo akka ittiin lallabanii namoonni waaqayyoon barbaaduudhaaf biyya eessatti ba'anii biyya eessaa qaqqabaa turanii nuti immoo har'a waaqayyoon barbaannee eessatti arganna mandara keessa moo mana keessa moo waldaadha moo fagoodha moo dhiyootti arganna argitee amma akka kuwaaras bakka amma jiraannu keessatti waaqayyo firiidhuma giiftii tokko ta'ee manum keenya keessa yoo barbaanne ofii keenya keessa mana keessaa maatii wajjin gallu keessaa kophaa keenya ofii keenya iyyuu keessa keenya jira waaqayyo argitee namoonni gatii hammamii baasanii waaqayyoon barbaadaa akka turan waaqayyo immoo warra isa barbaadan irraa hammam isatti mul'ata akka turee fi waaqayyo ittiin hojjechaa akka ture wangeelli aarsaa akkamiitiin akka qabeef kan kana fakkaatan irraa barna gooftaan isaa eebbisuu gaafii 15ffaan xu'aashii kan jedhu kun namoonni warri kaan xu'aashii ani barreessu warri kaan immoo xu'aashii ani wdhaan barreessu walumaa galatti gaa xu'aashii haa ta'u xu'aashii jechuun kun maal jechuudha innis immoo eenyunni waan jedhudha lakkoofsa 27 irra jira. Dhiifama 14ffaarra jiranitti ilaala. 14ffaa. 13ffaa ilaallee ture. 14ffaa gaafii baay'ee bareeda tokkoon bira darbeera. Gaafiin 14ffaan waa'ee kaandaakeedha. Kaandaakeen eenyu ture kaandaakeef xu'aashiitu baay'ee nu rakkisaa jira. Lakkoofsa 27 irra jiranis. Mee waa'ee kaandaakee kanaa maal beekta? Kaandaakeen nama moo lafa moo waaqa moo wanti beektu maali? Tole eebbifame abdii kaandaakeen kun namas lafas miti waamama haadha mootiiti jechuudha jechuun maqaa haadha mootii kan isheen ittiin waamamtudha jechuudha seenaadha jechuudha kan kana lafa kaa'u akkana jedhee macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee yoo hin jiraanne seenaadha itti waamama maqaa haadha mootiitiin. Itoophiyaan durii Nuubiyaa jedhama. Fakkeenyaaf akka Gibxii Fara'oon jedhamee maqaan mootiif kenname hin turre jechuudha. Hojiin gaggeessummaa biyya haadha mootiitti kenname mootii akka ilma aduu yookiin biiftuutti waan ilaalamuu fi hojiin kun isaaf baay'ee xiqqaata yookiin ingitu jedhama jechuudha. Kanaaf kaandaakeen kuni lafa sotoon ta'in nama sotoon ta'in itti waamama haadha mootiiti jechuudha. Kan si yaabbisuu inni kun wanta macaafa qulqulluutti barreeffame ta'ee garuu kaandaakee kan jedhamu barreeffameera. Kaandaakee jechuun tarii akka mootii warra Gibxiitti mootiin hundumtuu dhufee Fara'oon hin jedhamu, pirezidaant, piraayim ministeer hin jedhamu. Egaa akkuma kana mootii jechuun Itoophiyaatti bara duratti baay'eedhuma tokko nama guddaadha. Ilma biiftuu, ilma aduu waan hundumaa gararraa jira jedhamee waan yaadamuuf hojiin baay'ee salphaadha kun biyya bulchuun maal qabdi mootiidhaaf waan jedhamu ilaalameetu haadha mootitti itti gaafatamummaan kennamaa isheenis immoo maqaa kabajaa akka isa kanaa akka kaandaakee jedhamtu qabdi waan jedhuudhaa fi namichi sunis immoo itti gaafatamaa qabeenya isheetitti ture waan jedhudha jechuudha kan nuti yaadnu. Kanumaan biraa darbinu lakkoofsa 15ffaatti obboloota keenyaaf hubannoo uumuudhaa fi 15ffaan immoo isumatti deebine ammas lakkoofsa 27tti xu'aashii kan jedhudha. Xu'aashiin kan jedhu kun iddoo kanatti eenyunni yookiin immoo xu'aashiin hiikan isaa maal jechuudha jettee addaa. Tole eebbifame abdii xu'aashiin kun bara durii namni yookiin dhiirri itti gaafatamummaa fudhatee mana mootummaa keessa hojjetu sangoomuu yookiin immoo kolaafamuu yookiin dhaqni yookiin saalli isaa irraa citu qaba. Kana jechuun kunis tarii haadha manaa yookiin sajjattoota jechuun kan namoota haadha manaa sana jechuudha. Mootii bira gahee akka inni hin salphifneef ta'a. Kan inni dhaqni isaa lafoo muramu jechuudha. Itti gaafatama qabeenya qabduu maallaqaa barreessaa nyaataa fi dhugaatii ministeera maallaqaati jechuudha. Seera keessatti yoo qonnaa 23 lakkoofsa tokkorraa xu'aashiin mana qulqullummaa yookiin walgahii sabaa hin seenu. Maaliif Yerusaalemiin dhaqu jechuudha. Manni qulqullummaa kan namoonni itti waaqeffatan Yerusaalemiidha. Kanaaf immoo namni kun achi seenuu hin danda'u jechuudha. Waaqayyoof sagaduu jechuudha. Orma amantii Yihuudootaa fudhate ta'a. Ayyaana waggaa yookiin kan warra Yihuudootaa kana kabajuu barii ta'a. Egaa
Kanaaf mi'aatu ibsa dabalataa yoo qabaatte itti fuftee Ibsi obboloota dabalataa keenyaaf ibsuu dum dandeessu. tokkotti walii ibsina. Xu'aashiin shamarraniif hin jiru. Shamarran yeroo dhagna qabatte xu'aashii jechuun hin dandeenyu. Egaa kan dhiiraa kanatti kaawwamee jira malee shamarran yoo qabatanis yoo dhiisanis rakkoo qabaara jechuun amma kana waan jechuun waan isaan daangessu natti hin fakkaatu. Yaa bara duratti Namichi kun warri dhiiraa akka inni jechuun ulfina haadha mootii sana akka inni hin salphinneef waan akkasitti yaadame waan ta'eef akkuma kanammoo ani garuu mi'aatti ibsa kennina. akkuma kanammoo mana mootii keessa shamarran baay'eetu hojjetu isaanis immoo ulfina mootii akka hin tuqneef jecha yoo tare haati manaa mootii isaan irratti xu'aashummaa hojjechuu dandeessa jedhanii egaa wanti barreeffame hin jiru waan ta'eef bara duratti mirgi dhiiraa ibsa mana mootummaa hojjechuu barbaannaan dhiitamaa ture jechuu ma dandeenya bira darbina. Iddoo kanatti wanti nuti yaadnu namichi kun baay'ee gaaffii kan uumu iddoo kanatti akkuma duraanii seera keessa deebii kanarratti silaa akka seeratti xu'aashiin walgahii sabaa yookiin yaa'ii Israa'el hin seenu. Namichi kun immoo sirumayyuu mana qulqullummaa dhaqee jenneetu yaadna silaa Israa'el dhufee yookiin immoo Yerusaalemii gala ture macaafa qulqulluu akkanidha waaqayyoof sagaduu jedha. Tarii egaa waaqayyoof sagaduun kun ayyaana dhufe moo namichi kun orma silaa biyya Itoophiyaadha jedha waan ta'eef orma moo namichi kun nama Yihuudii wayiiti moo kan jedhudha fi egaa Yihuudiin achi hin jiru ta'e tarii orma ta'eetuma amantii Yihuudootaa fudhate jedha wanti bal'inaan ibsame hin jiru. Haa ta'u malee namichi kun immoo kana hundumaa cabsee seera hundumaa kana cabsee aadaa hundumaa kana cabsee waaqayyoon barbaadachuu achi dhaquunsaa tokko akka amantiitti baay'ee wanta nama dinquudha. Bara seerri kana gochuun hin danda'amu sin jedhu keessatti ati garuu diddee waaqayyo barbaaduu dhaquunsaa waan guddaa tarii immoo waaqayyo barbaaduu dhaquusaa haa ta'u malee immoo ayyaana wayii waaqeffachuu dhaqee kan jedhudha. Walumaa galatti immoo xu'aashii kan jedhu macaafota kakuu moofaa keessaa macaafa Daani'eel akkasuma immoo macaafa Asteerii keessatti argachuu dandeenya. Isaan kana dabalataan xu'aashii jechuun walumaa galatti kallattii garaa garaatu jira. Xu'aashii jechuun kun inni akkanaa harka namaatiin kan godhamu yookiin immoo mana mootii keessa hojjechuu wantoota garaa garaatiif jechuudha kan ta'udha. Inni lammaffaan yookiin hangafaa uumamu waan namni saala malee otoo hin dhalatin kan yeroo dhalatu saala malee kan dhalatu yookiin otoo hin dhalatin kan irratti ta'u madaa garaa garaatiin ta'uu danda'a miidhamuu haadhatiin ta'uu danda'a waan bara garaa ta'e. Inni ittaanuu fi inni dhumaa inni ulfina qabeessu immoo xu'aashiin hojii waaqayyoof of kennanii otoo waaqayyoon tajaajilanuu otoo hin fuudhin otoo shamarran yookiin durba bira qaqqabeen akka qulqullooman jiraatanitti hafuudha. Kun hundumtuu xu'aashii jedhama. Walumaa galatti xu'aashii jechuun nama saala hin qabne yookiin immoo nama saala isaa fedhii saalaatiif hin fayyadamne jechuudha. Boqonnaa kana keessatti immoo gaafii 16ffaatti ceenee jirra. Ammas gara Gaazaa fi gara Filiphoositti deebisa. Karaa Gaazaatti geessu akka dhaqu eenyutti hime. Ergammoo achi iddoo sana qaqqabe immoo konkolaataa sanatti yookiin gaariitti akka dhiyaatu eenyutti hime. Isaan kun gaafii mataa jedhamu gaafii ofii keetiif yaadda deeftudha. Mee eenyutu hime eenyutu taasisaa ture eenyutu xoqqome isa jedhan jechuudha. Tole gooftaan si haa eebbisu abdiin Filiphos akka inni karaa gara Gaazaatti geessutti dhaquuf kamitti hafuura waaqayyooti jedha boqonnaa 8:26-29 yoo dubbifanne argachuu dandeenya. Akka inni immoo gara konkolaataa yookiin gaarii sanaatti akka inni siqus kan abboome Filiphosiin hafuura qulqulluuti. Durumayyuu namichi Itoophiyaa kun Itoophiyaadhaa ka'ee gara Yerusaalemitti deemeetu Kiristoosin barbaadachuu inni deemaa tureyyuu achi booda hafuurri qulqulluun kan hundumayyuu beektee waaqayyo ani waan ajaa'ibu keessaa lafa kamittiyyuu lakkaa nuni keessa keenyatti Kiristoosin feenee barbaaddannee yoo deemne waaqayyo lafa nuti deemnu hundumaarratti nu arguusaa wayii waan isa nu barsiisu yaada isaa nu hubachiisu dhugaa isaa nu hubachiisu wayii nuuf erguusaa wayii jechuudha kan natti dhaga'amu. Kanaaf egaa namichi Itoophiyaa sana keessa isaa argee waaqayyo akkuma inni dhugaadha waaqayyoon barbaaddatu waan argeef Filiphos nama waaqayyoon hafuura qulqulluun akka inni namicha kana hubachiisuufi namichi Itoophiyaan kun isaaf galee hin turre kan inni dubbisaa ture. Akka inni hubatuuf immoo hafuura qulqulluun Filiphosin ergee akka inni itti siqee waa'ee macaafa qulqulluu kana isa barsiisus kan ta'e hafuura qulqulluuti jechuudha Filiphosin kan abboome. Gooftaan guddaa si haa eebbisu inni guddaan gaggeessummaa bara duratti namoonni macaafa qulqulluudhaaf yookiin lubbuudhaaf akkamitti
akka deemanidha kan nuti irraa barannu. Hafuurri qulqulluu fi ergamaan Waaqayyoo waliin ta'anii karaa sanas haa ta'u karaa kana akka isa gaggeessanii fi gaadaansi isaa moodhuma irratti bu'aa maalii akka fide gara fuulduraatti deemna. Gaafiin 17ffaanii gaafii muraasatti nu hafa. Gara 8tti nu hafa yookiin 7 nu hafa. Gaafii 17ffaan keenya Filiiphoosuma irratti deddeebina. Har'a iddoo kanatti namni guddaa ta'e mul'atu isaadha. Namichi xu'aashin sun macaafa Isaayyaas raajichaa dubbisuusaa akkamitti beeke? Egaa macaafa baattatee hin dhandhee hin barreeffamne, macaafa maramaa hin baanne, wangeelaa yookiin macaafa Isaayyaas baattatee hin dhandhe. Namichi sun kophaasaa dubbisaa deema. Gaarii ofiirra taa'ee deema. Hafuura ergamaa Waaqayyootiin iddoo akkanaa dhaqee jedhame achi geenyaan immoo hafuura Waaqayyootiin itti siqi gaarii kanatti jedhame maalitti beeke akka macaafa dubbisaa deemu macaafa immoo Isaayyaas ta'uusaa akkamitti beeke? Tole Waaqayyoon guddaa godhe isaa eebbisuu abdii. Filiiphoos namicha kanaan macaafa Isaayyaas raajichaa dubbisuu isaa akkamitti beeke kan jedhuu fi kun egaa ergamoota boqonnaa 8:30 irraa arganna. Filiiphoos yeroo namichi kun dubbifatu hin dhagaye jechuudha. Dhagayeetidha kan inni gaafate. Innis namoonni durii jechuudha yeroo dubbisanii sagalee isaanii qaqqabanii yookaan immoo asas uffisaniitu dubbisatu ta'in ol fuudhaniitu ammumayyuu yoo laalle abbootiin keenya baay'een isaanii yeroo waan ta'e dubbifatanii barreeffama isaa ta'u macaafa qulqulluu isaa ta'u yeroo dubbifatanii sagalee isaanii qaqqabatanii dubbifatanii jechuun sirriitti sagalee isaanii guddisanii dubbifatu malee maaliif akka ta'e illee yoo beekutti baadhee akkanattidha jechuudha sagalee isaanii ol fuudhaniiti kan isaan dubbifatanii. Abboomiin durii barsiistota Yihuudootaati jechuudha. Barsiifata Yihuudootaati ta'uu danda'a jechuun kan isaan ittiin baratan akka sagalee isaanii ol fudhatanii dubbifataniif jechuudha. Bakkanatti barataniitu ta'uu mala. Kophaa isaanii yoo ta'e macaafa sagaleessanii dubbisu turan jechuudha warri Yihuudootaa kun. Yeroodhuma qofaa deemanis sagalee isaanii guddisaniitu kan dubbisan malee uwwisanii miti jechuudha. Ammumayyuu kaabboonni keenya akka kanattidha kan dubbifatan jechuudha. Garuu dhagahuu miti sagalicha kana raajicha Isaayyaas ta'uu beekuun isaa fi ni hubattaa jedhee affeeruu isaatu nama dinqa jechuudha. Maaliif dhagaheera garuu macaafa dubbifachuusaa Filiiphoosis jechuun namoonni sagalee isaanii akka ol fudhatanii dubbifatanii beekaa ture. Garuu macaaficha ni hubattaa ilaale. Dhagaheera namni kamiyyuu tariitu Filiiphoosis ta'utti baatee namni kan biraa ta'eyyuu bakka kanarra deemaa jiraate namichi kuni akka macaafa Isaayyaas dubbifatu dhagahuu danda'a, baruu danda'a. Garuu wanti nama ajaa'ibu keessaa inni guddaani si galaa macaafa kana dubbifachuun kee jedhee gaafachuu isaatti gaafate gara isaatti siquu isaatu nama ajaa'iba jechuun hafuurri Waaqayyo akka namichi kun kan inni dubbifatuu fi isaa galee miti jechuun ima dubbifata calliseetuma hin dubbifata malee sirriitti keessa galee hiikisaa isaaf galee ta'eefi miti. Garuu waanuma argeef dubbifata jaalaluma macaafa qulqulluuf qabu jaalaluma Waaqayyoof qabuuf macaafa qulqulluu dubbifata malee galeefi miti. Garuu Filiiphoos immoo namicha kana akka hin galle hubateetu. Amma beektee ati kunuun kun yoo hafuura qulqulluu nuuf ibsu utuu nuuf hin ibsu ta'e namni namanne tokkoyyuu namni amantii biraa ta'e tokkoyyuu ta'u macaafa qulqulluu dubbifateera ta'e bakka nu galee fi dhiisee isaa waan beeknu hin qabnu. Kuni kiristaanuma jennee macaafa qulqulluu harkatti argineeti fudhachuu dandeenya, dhiisuu dandeenya. Namni baay'ee nama macaafa qulqulluu qabatee yoo suuratti ittiin ka'ee suura isaa poostii godhe kiristaanuma jechuu dandeenya nuti. Garuu Filiiphoosiif immoo hafuurri qulqulluun hin ibseef namichi kun keessi isaa dhimmi hafuura qulqulluu jira garuu macaaficha akka hin galleef keessi isaatti hafuura qulqulluu duras kan erga hafuura qulqulluutti dhufee immoo kan ibseef isa hafuura qulqulluuti itti siqeeti immoo jechuudha Filiiphoos waa'ee macaafa kanaa namicha kanaan barsiise jechuudha. Kanaadha yaada dabalataa yoo qabaatte ibsuu dandeessa. Gooftaan guddaas eebbisuu yaada dabalataa bal'aa hin qabu. Kan baay'ee nama ajaa'ibu tokkoffaa qo'annaa macaafa qulqulluu isaa ta'uu namoota hubachiisuu irratti hafuura qulqulluu irratti hubachuun hammam akka nama gargaaru kutaa kanarraa barannaa. Hafuura qulqulluu malee namoonni macaafa qulqulluu dubbisuu hin danda'u. Dubbisuu qofayyuu immoo otoo hin taane namoonni kamiyyuu hafuura qulqulluu malee immoo hubachuu hin danda'ani. Akkuma kana immoo namoonni nama hubachiisanis hafuura qulqulluu malee immoo hin danda'amu.
Akkuma kana nutis yeroo baay'eetti macaafa qulqulluun dubbifnaa garuu hirkannaan keenya macaafa qulqulluu irratti dubbisuu qofa otoo hin taane hafuura qulqulluu irratti yoo ta'u waaqayyo nuuf hin galcha. Inni kun baay'ee kan na dinqe immoo sagalicha amma nuti ammam tilmaamuu dandeenya amma dhaloonni bara kana bara duratti macaafa hin qabanii beektamiti jarri kun macaafa hin qabanii. Macaafa akka salphaatti argatanii macaafni maraan tokko Yerusaalem jira tokko achi jira tokko gama gamana jira tokko Phaawulos tokko Silaas bira jira. Isaan garuu kan baay'ee na ajaa'ibu kitaaba sana otoo inni dubbisuu dhaga'ee akka dhaga'een akka inni raajii Isaayaas keessaa dubbisuu itti galee baay'ee na ajaa'iba jechuudha. Ani hin beekani namichi raajii Isaayaas keessaan dubbisaa macaafni kun kan Isaayaas jedhee introduce godhee jechuun hin beeku garuu baay'ee kan na ajaa'ibu namicha kana tiksii tokko yoo luqqisii tokko yeroo nu dubbifamu har'a yeroo tajaajilaan lallabuudhaa achi bahe amma inni gaafa luqqisii nu himutti sagalee sana adda baafnee kuni raajicha Daani'el moo kuni raajicha Isaayaas moo kuni macaafa seera uumamaadha moo eessa jira inni tilmaamuun ammam akka nu gaafatudha. Walumaa galatti hafuura qulqulluu irratti akka hundoofnu akkuma kana immoo waaqayyo immoo beekumsa nuu kenne macaafa qulqulluu qayyabachuu akka qabnudha isaan lachuu irraa barannaa 18ffaan gaafiin koo kanadha. Macaafni inni kun cu'aashichi dubbisaa ture suni egaa raajii Isaayaas jennee raajii Isaayaas keessaa macaafa qulqulluu keenya keessatti barreeffame akkas ta'e taanaan dhugumayyuu macaafonni wal deeggaraa jira jechuudha. Macaafni namichi bara sana qobaatti maramaa fudhatee deemaa jiru sun macaafa qulqulluu keenya har'aa 66 keessa bakka itti barreeffame qabaate taanaan kun baay'ee nama dinqa jechuudha. Eessa jettee yaadda? Isaayyaasii boqonnaa 53 lakkoofsa 7-8tti waa'ee oolicha qalameeti kan inni dubbatu innis akkas jedha. Isanii cunqursanii ni dhiphisanii inni garuu waa tokkoyyuu hin dubbanne jedha. Akkuma ilmoo hoolaa ishee qalamuudhaaf geeffamtutti ni oofame akkuma hoolaa yommuu rifeensa irraa muran cal jettuuttis inni calluma jedhe malee afaan isaayyuu hin saaqanne jedha. Lakkoofsa 8 sitti fufnee dubbifachuu dandeenya jechuudha. Hallelujah. Waaqayyo guddaa si eebbisu. Kan baay'ee Amileenaa kaasee macaafni namichi yeroo sana dubbisaa ture sun har'a kutaa macaafa keenyaa ta'uunsaa baay'ee nama ajaa'iba. Akkuma kana immoo dhufee hojii ergamootaa keessatti innaa barreeffamu macaafonni keenya akkam akka wal keessa nam'anii galanii fi akka waaqayyo macaafota keenya qindeessee kaa'e baay'ee na ajaa'ibe. Namni yoo kaa'eyyuu wanti itti dabaltu jira. Gooftaan kun si haa eebbisu. Atis ibsiteetta ayyaanni siif haa baay'atu. Egaa yeroo kamiyyuu macaafni keenya akka waliin faallessine jechuun dhugaa Kiristoosiif kan yeroo kamiyyuu macaafni qulqulluun bara kamiyyuu jijjiiramu. Matariiti macaafni seenaan barreeffamee deebifamee haaromfamuu danda'a. Deebifamee dhaloonni inni tokko irratti jecha barbaade dabalatee jecha isaatiin ammayyeessee barreessuu danda'a. Haala isaa jijjiiruu danda'a. Barreeffamicha bakka isaa galakkisiisuu danda'a. Kan immoo dhugaa Kiristoos ta'uusaa kan Mada yeroo kamiyyuu fudhadhu dhalootatti illee laphee kee guutuu afaan kee guutuu lallabuudhaaf kan jabina naaf ta'u keessa dhaloota hundumaaf ta'u keessa macaafni qulqulluun yoomiyyuu inni kaleessa ture har'as jiraachuusa. Nuyi isa kaleessa namoonni durii barachaa turan har'a nuyis immoo suma baran dhaloonni gara fuulduratti nu booda dhufus immoo macaafachuma isa dhugaa kana isa waliin faallessine isa jecha faallaa of keessaa hin qabne isa ammayyoomuu fi moofeffamuu hin dandeenye kan of keessaa qabu kusa ta'e kana ta'uunsa ana baay'ee na gammachiisa yeroo kamiyyuu gooftaan si haa eebbisu. Gooftaan si haa eebbisu. Qo'annaa qofa otoo hin taane wantoota baay'ee waaqayyo yaada keenya barsiisaa hafuura keenya haaressaa jiran jedheen abdadhaa 19 qabneerra. Amma gara cuuphaa bishaanitti immoo achi as deebine hafuura keessaa ba'ee gara cuuphaa bishaanitti yoo as deebinu ulaagaalee cuuphaa bishaanii keessaa wantoonni ati kun ulaagaadha. Namni kun kana jalqabatti gaa kaastetta otoo bishaan hin cuubamin kana guutuu qaba. Nama akkasitti cuubama wanti jettu jira yookiis ragaan kee immoo maal akka ta'e jechuudha. Gooftaan si haa eebbisu abdii. Yesuus iyyuu Maatewos keessatti gaafa namoota akka gara isaatti waaman akka namootatti dhugaa Kiristoos lallabanii duuka buutota akka godhaniif gaafa aboomu barsiisaa cuubaatiin duuka buutuu koo godhaa jedhe. Dursa maaltu eegama jechuudha namni tokko cuubamuudhaa fi ulaagaan inni guutuu qabu tokko wayii adda baafachuu danda'uu qaba namni. Umurii itti wayii adda baafatu ta'uu qaba. Amma namoonni baay'een akkuma jalqabatti ibsuuf yaale tokko umurii
daa'imummaatti daa'imni tokko tuumaayyuu hin beekinu tuyuu maaddaan baafatanii cincuubu callisan bishaanumatti naqu jechuudha. Bishaan itti naquu sanaan immoo cuuphaadha jechuun hin dandeenyu. Ani amma bishaan buusee yoo nu mataa kootitti gadi naqadhee cuuphameera jechuu hin danda'u. Lubbuun tokko immoo fakkeenyaaf karaa ta'ettiyyuu biyya ta'e keessa teessee amantu garuu hin baranne fuutee bishaan ofitti naqxee cuuphameera jechuu duuka buutuu Kiristoos ta'eera jechuu hin dandeessu. Inni tokko umuriin nama sana gahaa ta'uu qaba. Umuriin nama gahaa ta'uun isaa immoo sababni guddaan wayii adda baafachuu danda'a jechuudha. Wayii beekuu danda'a. Maaliif akka cuuphame sana yoo barate illee isa barate sana xiyyeeffannoo irratti gochuu waan danda'uuf. Namni tokko umurii daa'imaa keessatti amma ijoollota mana barumsaa yeroo galchanitti keejii miraamni yeroo galchan umurii waggaa 3tti galchuu waan akkasitti jalqabu miti. Keejiin inni kun wayii adda baafachuu jalqabdi miti ijoolleen kun yeroo keejii barachuu jalqabdu waan hundumaa barsiisuu ta'ini yaaliidha. Uumaan beektu garuu yaalti akkamitti boru barachuu akka dandeessu. Kanaafi umurii daa'imummaattiyyuu waan ta'e waldaa fudhatanii deemaniidhaaf mucaa isaanii utuu hin beekin namni tokko mucaa isaanii bishaan keessa kaa'eedha yoo ta'e waldaa yeroo baay'eedhaaf geggeessee bakka waa'ee adda baafatteetti umurii ishee siqeera yoo jedhe mucaan sun ammallee waa'ee adda baafachuu hin dandeenye umurii ishee hin geenye jechuudha. Kanaaf umurii itti waa'ee adda baafachuu danda'an ta'uu qaba. Inni lammataan immoo barachuudha. Macaafa qulqulluu keessaa waa'ee seera cuuphaa maaliif akka baratamu namni tokko yoo cuuphame ulaagaa akkamii guutuu danda'a akkamitti Kiristoos jechuun namni amma cuuphaan fayyinaaf jedhee yaadu jiraachuu danda'a. Mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf jedhee yaadu jiraachuu danda'a. Kana hundumaa miti. Cuuphaan garuu akka macaafni qulqulluun nu barsiisutti duuka buutuu Kiristoos ta'udha. Lammatta dhalachuu keenya waan mirkaneessuu fi barachuun isa dursaati jechuudha. Kanaaf gooftaan gosa eebbisu yaada dabalataa yoo qabaattee ibsuu dandeessa. Ameenatis guddaa eebbifame yeroo gooftaan isaa eebbisuuf ibsa dabalataa guddaa hin qabu ibsi ani qabu yoo jiraate walumaa galatti namni tokko cuuphamuun dura waashichi maal jedhe bishaan kunooti kana booda eenyutu na dhorkata jedhe iddoo kanattis immoo eenyutu nama akkanaati bishaan isa dhorkuu danda'a jedha. Nama akkasii callisaniituma bishaan arganii bishaan kunooti eenyutu bishaan na dhorkuu danda'a jechuun luqisii fudhachuu otoo hin taane otoo sanan ta'in dursaa akkuma Filiiphoos kana malees dubbiiwwan gooftaa dubbii baay'eedhaan waa'ee Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa dhugaatti ba'ee jedhe. Ergasiidhaa ulaagaa tokkichas si hafa jedhe. Yoo garaa guutuu Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa amantii argate ta'e siif hin ta'a jedhe. Isa immoo kun fagoo miti isa muuqaata naman iyyuu jedhe. Egaa waa'ee bishaanii waa'ee cuuphaa bishaanii haasa'anii isaan argitu. Kanuma namichi bishaan bira qaqqabee kunooti bishaan kana booda akka hin cuuphamne maaltu na dhorkaa jedhu argita. Kana jechuun Filiiphoos daandiirratti namni amane namni cuuphameen fayyaa kan hin amanne itti faradama jedhee waa'ee cuuphaa bishaanii waa'ee du'aa ka'uu Yesuusitti amanuu dabalamuu kana hundumaa gorsaa ture jechuudha. Otuma jennu namichi raajii Isaayaas keessatti yeroo dubbataa jiru raajichi waa'ee isaati moo waa'ee nama kan biraati? Kan inni jedhe waa'ee nama kan biraa dubbachaa akka ture keessumatti waa'ee Yesuus akka ta'e dagachuun nurkaan hin jiraatu. Kanaaf yeroo kana namoota cuuphanii keessatti namoota cuuphamantu amanee garaa guutuudhaan Yesuus amanatoo hin taane isa cuuphutu amanaa fi cuupha. Isa cuuphutu Waaqayyoon kadhachaa fi cuupha. Isa cuuphutu akka waan ofii amantii qabutti amantii isaatiin mucayyoo sana mucaa sana cuuphaa yookiin nama sana cuuphaa jira malee isaan cuuphama miti yeroo kana baay'inaan garaa guutuu inni jedhu kun iddoo guddaa qaba. Ilma Waaqayyoo ta'uu hin taane taananii akkasumaan yookiin cubbuu mucaa irratti yookiin nama irratti nama cuuphamu sanatti yookiin immoo ofirratti fiduudha jechuudha. Namni hin beekne illee hin beekne du'uuf du'aa ka'u Yesuus Kiristoos hin gatii dhabsiisu yookiin sirna qulqullaa'aa kana gatii dhabsiisudha je'eetiin yaada. Gaafii digdamaffaatti deemna. Mee tarmii isaatti deebina. Hiikaa kallattii yookiin laataran hiikaa kallattii isaa jala keessaa yoo baanu cuuphamuudhuma jechuun kuniyyuu maa jechuudha. Egaa kutaadhuma hojii ergamoota boqonnaa 8 irra dhaabanneetidha kan nuti qo'achaa jirru. Cuuphamuu jechuun humti mataan isaa maa jechuudha. Tole gooftaan isaa eebbisu cuuphamuu jechuun bishaan keessa guutummaatti gadi lixuu yookiin keessa gadi seenuu jechuudha. Bishaan keessa guutummaadhumatti qaama ofii gidi bishaan keessa dhofkamuu jechuudha. Egaa boqonnaa hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 38 irraa argachuu dandeenya. Yeroo namichi Itoophiyaa kun Filiiphoos wajjin otoo deemaniiti akka cuuphamuu fi yeroo inni gaafatutti Filiiphoosis bishaan keessa gadi cuubeedha. Gadi seensisee namicha kana
bishaan keessa qaama isaa guutuudhaan jechuudha. Kanaafuu cuuphamuu jechuun guutummaadhumatti bishaan keessa gadi bu'uu gadi dhokachuudha jechuudha. Boqonnaa dhuma kana keessatti boqonnaa 3:39 keessatti immoo kana jechuun bishaan keessa gadi bu'uu jechuun akka fakkeenya Kiristoositti du'uu jechuudha. Awwaalamuu jechuudha. Kiristoos akkuma du'e in awwaalame miti guutummaadhuma qaama isaatiif awwaalame. Nunis immoo cuuphamuu keenyaan bishaan keessatti gadi dhokachuu du'uu awwaalamuu keenya Kiristoosiin wajjiniin awwaalamuu keenya nutti mul'isa. Boqonnaa 8:39 irratti immoo bishaan keessa deebi'anii ol ka'uu. Kana jechuun namichi kun dura bishaan keessa gadi seenee dhokate guutummaa qaama isaatiitiin achii booda immoo bishaan keessaa in ka'e. Kiristoos Yesuus akkuma awwaalamee awwaala keessaa ka'ee gara mirga abbaa isaatiitti galee nuyi immoo karaa cuuphaatiin fakkeenyummaa keenya duuka buutummaa keenya mirkaneessuudha. Durumayyuu lammata dhalachuu keenya waan ta'eef bishaan keessatti gadi dhokanne achi keessaa immoo bishaan keessaa ol ka'uun keenya duunee awwaalamne achi keessaa immoo bishaan du'a duunee ka'uudha Kiristoos wajjiniiti. Lammata dhalachuu keenyadha jechuudha. Kanaaf hiiki cuuphaa jechuun du'aa ka'uu jechuudha Kiristoos wajjiniin lammata dhalachuu isa jedhamu sanatti mirkaneeffachuu jechuudha. Gooftaan koo si haa eebbisu. Ameen. Guddaa eebbifamee ibsa. Dabartaa guddaan qabu baay'ee seerannoo ibsitee haa ta'u malee cuuphaan wanta ittiin qaama keenya dhiqannu tokko xurii qaama keenyaa baafannuudhaaf miti wanti raawwatamu dabalee bishaan keessa lixan innaa jedhu wookii gochuudhaaf bashannanuuf yookiin suura ka'uu waan kana fakkaataniif yookiin seera raawwachuu bishaan keessa lixan osoo hin taane keessa lixanii keessa gadi bu'anii cuuphamanii ol ka'anidha jechuudha malee wookii godhanii keessachi deemanii achi immoo akkana deebi'anii keessaa ba'anis akkasii akka hin taane bashannanaaf yookiin dhiqannaadhaaf akka hin taanedha. Gaafiin keenya gara xumuraatti dhufaa jira. Gaafii 41 gaafiin 21 xu'aashichi kun Filiiphoos akka eenyutti yaaduu danda'a jettee yaadda? Wanti Filiiphoosii wajjin inni raawwatame wanta daqiiqaa muraasa keessatti waan guddaa ture. Waan kana yeroo argu xu'aashichi kun Filiiphoos kun eenyu ta'inna jedhee shakkaa yookiin osoo Filiiphoos ibsi jedhaniin akkamitti ibsa jettee yaadda? Xu'aashichi kun Filiiphoos egaa Kiristoosiin macaaficha qulqulluu kana lallabee fi barsiisee ibsee fi cuubee egaa ka'eetii booddee Filiiphoos biraa hin butamee jira. Hin butamee hin deemee jira otoo hin ta'in hin butamee jira. Hin deemee fi hin butamee immoo garaagaraa. Hin deemee otoo jedhee utuma hin arguutiin miila isaatiin biraa deemee waan ta'eef hin deemee hin jenne hin butamee jira. Hin butamee jechuun immoo kallattii kamitti akka inni deeme namichi kun waan beeku qabu. Kallattii kamirraatiin akka butame eenyu isa fuudhee akka deeme namichi kun waan arge waan beeku hin qabu jechuudha. Kanaaf yeroo sanaaf Filiiphoos kan butee bakka sanaatti deemsisee hafuura waaqayyooti. Hafuura qulqulluutu bakka sanaatti buteeti Filiiphoosiin in adeemsise. Filiiphoosis bakka sanaa akkuma butameen immoo azooxitti argame jechuudha. Xu'aashichi yeroo sanatti Filiiphoosiin jedhee yaada kanin jedhee yaaduu danda'u barreeffamee illee yoo hin jiru ta'e jechuun akkana waan jedhee namichi kun dubbate jedhu hin jiru. Kanaaf ergama waaqayyooti jedhee yaaduu danda'a Filiiphoosiin. Sababni isaayyuu yeroo dura qaamumaan utuu arguuti kan inni deemaa itti dhufe malee butameetuma biratti lafa bu'e miti. Deemaadhuma itti dhufe garuu utuu wajjin haasa'aniiru isaatii baay'ee wal cina taa'aniiru konkolaataa tokko irraa harka isaatiin qabee cuubeeraa sagalee isaatiin itti dubbateera. Deebi'ee butameetu of biraa hin dhabe waan ta'eef ergama seexan illee jedhee yaaduu hin danda'u. Sababni isaayyuu waa'ee Kiristoos dhugaa Kiristoos kana sirriitti barsiiseera waan ta'eef jechuudha. Cuubeera waan ta'eef jechuudha. Guutummaadhumatti duuka buutuu waaqayyoo mucaa waaqayyoo namicha kana godheera Filiiphoos waan ta'eef seexan illee jedhee yaaduu hin danda'u. Moo Yesuus jedhees yaaduu waan hin dandeenyeef ergama waaqayyooti jedheetu yaada jechuudha namichi kuni. Kan namichi kun immoo xu'aashichi keessi isaa Filiiphoos biraa butamu iyyuu Filiiphoosiin haadha of cinaatiyyuu malee baay'ee gammadee jedha boqonnaa 8:39 irratti namichi kun keessi isaa gammade. Maaliif waa'ee macaafa qulqulluu kana sirriitti hubateera barateera. Dura utuu hin galeefiin ture kan inni deddeebi'aa ture garuu hadha galeefiidha. Deebi'ee cuubameera. Mucaa Kiristoos ta'uunsaa mirkanaa'eera.
carraa guddaatu isaa argate osuma dubbannu namicha kana guyyaan kun isaaf guyyaa addaati. Taariitii namichi kun yeroo hedduu deddeebi'uu danda'a. Garuu immoo guyyaa waaqayyoo isaaf ga'ee jennaan carraan guddaan tokko isa qaqqabe dhugaa. Dhaloota kanaaf illee wanti jechuu barbaadu yoo jiraate namoonni yeroo baay'eedhaaf bara hedduuf deemanii bara hedduuf illee waaqayyoon utuu barbaaddatanii kennaas haa ta'u kennaas utuu farqaa qabanii jaalalli Kiristoos utuu keessa isaanii jiru garuu iddoon itti isaan milkaa'uu dhaban jiraachuu danda'a. Akka isaan yaadan ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu namni obsaa yeroo hundumayyuu fuula waaqayyoo deddeebi'ee guyyaa tokko dhugaa waaqayyo akka isa gargaaru waaqayyo yaada isaa akka isa hubachiisu waaqayyo akka dhugummaadhumaan isa wajjiniin jiraachuu isaa keessa isaa hubatuu fi in agarsiisa jedhee yaada. Calli jechuun waaqayyo guyyaa tokko gaarummaatti ijoollee isaa baasuuf waan ta'eef yeroo hundumaa obsaan fuula waaqayyoo deddeebi'uun ulfina of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf namichi kun baay'ee gammadee guyyaa eebbifamaa wayitu isa qaqqabe. Kanaaf ergamaa waaqayyooti jedheetu yaada jedhee yaada jechuudha. Anillee bifa kanaan akka namichi muuxannoo qaba. Macaafa qulqulluu dubbisaa ture, aadaadhaan beekaa, seenaa beekaa, ergamaan waaqayyo iddoo tokkotti argame iddoo biraatti hin bu'a. Tarii anis akka itti fakkaa waan jedhuunani waan bal'aa gahaa isaaniiruu tarii taasisee jiraachuu danda'a. Haa ta'u garuu namichaaf akka waan dinqii akka waan haaraa ture wayittidha jechuudha. Namichi iddoo sanaa dhabee dinqisiifatee garuu immoo gammadaatuma qajeelee waaqayyo akka isa fayyiseedha. Haa ta'u malee wanta hafuura waaqayyootiin ta'u gammachuu qaba dhumni isaa. Baay'ee na ajaa'iba jechuudha. Waan salphaa daqiiqaa muraasa keessatti ta'ee namichi kun haaraadha, namichi kun biyya ormaadha jedhee waaqayyo wajjin galii biyya tokko wajjin turii torban tokko barsiisin jenneen sakandii muraasa keessatti barsiisee sakandii muraasa keessatti hubachiisee waaqayyo hafuuraan ibsee fi innasuma cuuphee kan baay'ee na ajaa'ibu. Innasuma namichi kun of danda'ee qajeelee gara biyya ofiitti galee jedha. Booddeen namicha kanaa tarii gaafii koorra jiraatu dhiisuu danda'a. Gaafii toorra hin jiru ta'e booddeen namicha kanaa tarii gara dhumaatti nama guddaa akka ta'e nama wangeelaa gara biyya keenyaatti guddise yookiin immoo gaayaa karaa dalgaas haa ta'u malee akka dhuunfaa isaatti galee biyya keenya keessatti akka amantiitti amantiin wangeelaa keessumatti immoo amantiin kiristaanummaa akka bal'atu gara jaarraa rafaa kan kana fakkaatan keessatti godhee uummatti biyya kana yookiin biyya sanaa keessatti keessumattuu amantii mootummaa amantii beekamaa amantii tokko seera qabeessa akka ta'udha godhee jedhama. Egaa dhumni Simoonii fi dhumni namicha kana baay'ee na dinqa ture akka seenatti kan ilaalee kanaaf walitti fiduu barbaade dhumni Simoonii akka seenatti yoo ta'e waldaa ari'achuutti ka'e jedha. Dhumni immoo obboleessa kanaa gara waldaa ijaaruuf wangeela bal'isu amantii kiristaanummaa akka amantii beekamaa tokko gochuutti ka'e jedha. Egaa har'a akkasii irratti jirra. Gaafii 22ffaa tansi deebisaa. Gaafii 22ffaan immoo gara filannootti deebina. Egaa nu jalaa murteessatti fakkaatee duraan ibsa kee keessa haa ta'u obboloota keenyaaf galuu danda'a yaada. Filiiphoos hafuura qulqulluudhaan butame booddee maal ta'edha? A. Butamee gara waaqatti ol fudhatame yookiin ol bahe. B. Butamee Yerusaalemitti deebi'e. C. Samaariyaa iddoo dhufetti deebi'e. D. Azoxoonitti argamee Qisaariyaatti darbee jedha. Tole eebbifame abdii ani gaaffiin wal fakkaa isaan ani deebisanatu gaaffii ta'ee dhufetti hin beekne. Kanaaf nuuf kalchisiin jedheera. Dura deebisuu kootii fi Filiiphoos yeroo sanatti yeroo hafuura qulqulluudhaan ashicha biraati yeroo butametti azooxitti argame jedha. Kanaaf mandaroota hundumaatti wangeela lallabaa gara Qisaariyaa dhufe Qisaariyaatti lallaba wangeelaas ta'ee hojjechaa jiruu fi jireenya isaa gaggeeffate jedha. Seenaa waggaa 20 booddee hojii ergamoota boqonnaa 27 lakkoofsa 7 hanga 9tti maatii godhatee lallabaa raajota Phaawulos fa'aas simatee ture jedha. Jechuun bakkuma kanatti Qisaariyaa kanatti jiruuf jireenya isaa gaggeeffatee achumatti maatii godhatee macaafa qulqulluutu lallabuutu barsiisu ergamoota iyyuu jechuun warra hojii waaqayyoo hojjetan kan akka Phaawulos fa'a seenaa waggaa 20 booda isaan iyyuu simate jechuudha. Kan inni jiru dhumaan iyyuu jireenya isaatiin jiraachaa ture jedhamu Qisaariyaadha jechuudha. Kan inni garuu butameetti argame Azooxottidha. Gooftaan guddaa isa eebbisu isa kana
guutummaadhumatti namoonni akka Eliyaas fa'i waaqatti tolfatame akka hin jennee fi hubannaa akka godhatanii fi wanti guddaan butamuusaa qofa otoo hin taane deebi'ee argamuu isaatti namichi kun waldaa kiristaanaatiif bu'aa guddaa ta'e Samaariyaatti jalqabee kan nuti nu barreeffame akkasuma Yerusaalemitti waldaa tajaajilaa ture Samaariyaatti immoo darbee achirraa kaasee immoo gara Gaazaatti Azoxoonittis immoo mandaroota hundumaa keessa immoo bakka deemetti wangeela lallabaa Qisaariyaatti lallabaa wangeelaa jedhamee beekamaa ture. Achi immoo jiruuf jireenya isaa eegalee tari'aadha manaan isaa eebaloo ta'uu danda'a. Ijoolleen isaa ijoollee shamarranii gara 4 raajota kan ta'an qaba jedha. Kana qofa otoo hin taane namoota waaqayyootiif bakka buufataa guddaa ta'e ture iddoo isaan buufatanii bakka lallabaa wangeelaa ta'e isaan simatan turan jechuudha. Kanaaf nama guddaa nama waldaa waaqayyootiif bu'aa guddaa buusee fi bu'aa guddaa turedha. Meegaa fi 23ffaa fi gara dhumaatti dhiyaannee jirra lamannuu hafaa xu'aashichi kun booddee maal ta'a jettee tilmaamtaa gaafii kana sirraan buusee ofiidhuma kooti ibsadha jalqabeen ture akkuma nani jedhee xu'aashichi kun yookiin immoo xu'aashii Itoophiyaa akka seenattidha inni amma nuti jenne kuni bakka isaa buufnee yeroo ilaallu namichi kun bara sana keessatti gammadaa akkuma achii ka'een gara biyya ofiitti galee amantiin hin jiru gaa. Namni sun argitaniittu yoo ta'e biyya sanaa ka'ee biyya Yerusaalem kana yookiin Israa'el dhufee waaqeffatee deebi'a ture. Kan sababii kanaatiif itti gaafatamaadha nama aangoo qabudha qabeenya kan daagee mootitti Itoophiyaa jedha. Kan daageen sun mootitti Itoophiyaa miti ilma ishiitu mootiidha akka jedheetti ilaalle nuti akka seenatti dhagaa wanti macaafa qulqulluuratti barreeffamee hin jiru. Namichi Seentiraaniyoos jedhamu tokko barreessaa bara jaarraa lammaffaa jechuun gaa yeroo sana jaarraa tokkoffaa keessa turan jarri. Waggaa 100 caala hin guunne yeroo sana jechuudha. Yeroo sana keessatti xu'aashichi sun biyya isaatti deebi'eetu wangeela dhugaa bahe yookiin lallabee jedhama. Gara jaarraa arfaffaatti yookiin jaarraa lama boodatti walumaa galatti dhiibbaa yeroo sana ta'e irraan amantiin kiristaanummaa amantaa beekamaa yookiin fudhatama qabeessa mana mootummaatti qaqqabee ture jedha. Namichi sun nama mootummaa akka ta'e beekaa Waaqayyo iddoo itti bu'u beeka gaa Waaqayyo yeroo hundumaa. Bifa kanaadha kan inni hojjetu bifti waaqayyo itti hojjetu baay'ee nama ajaa'iba gaafiiwwan baay'ee isaa ibsa keenya keessa turreerra. Gaafii 24ffaa irratti dhamsi dabarsaa walumaa galatti gaafii 23ffaa irratti wanti nuti waliin madaaluuf wal bira qabuun nurra jiraatu waa'ee Simoonii fi waa'ee xu'aashichaati. Namoonni lachuu Filiippoos harkatti amananii namoonni lachuu Filiippoos harkatti cuufamanii baay'ee kan nama ajaa'ibu immoo warri kaan Filiippoos biratti ergamoota irraa hafuura qulqulluu fudhataniiru haa ta'u malee Simoon otoo bira dhaabatu daawwachuu irraan kan ka'e waan biraa hin arganne. Inni kun garuu ammuma hojii waaqayyo argee ammuma kanatti amanamee ammuma kana fuudhee wangeela biyyaan baase inni sun immoo akka seenatti yoo ilaalle ammuma kana immoo diina waldaatti gara boodatti waan jedhamutu ture. Jechi Phexros iddoo sanatti itti dubbate jechoota baay'ee ulfaatoo ture. Jechi immoo asitti isaan kanatti dubbatame jecha baay'ee jajjabeessuuf nama ijaaru ture. Namichi sun nama waaqayyoon barbaadu ture. Nama kitaaba qulqulluu dubbisuudhaaf hubachuudhaaf baay'ee itti of kennu waaqayyoon barbaadammaa kana kutee dhufe ture. Inni sun nama dinqii hojjetee dinqii argee amane ture barbaadus ture jechuudha. 24ffaa irratti hafuurri qulqulluu nama Phexrosii fi Yohaannis yookiin immoo ergamoonni warri Yerusaalem jiran sun dhufanitti gara Samaariyaa. Maaliidhaaf warra Samaariyaatiif otoo hin kennamin ture jettee yaadda? Tilmaama keetiin tilmaama namootaatiin bal'istee immoo tilmaama waaqayyootiinis mee isa kanarratti ibsa muraasa dhufu. Eebbifamee abdii gooftaan kosii haa eebbisu. Egaa hunduma isaarratti ibsa bareedaa nuuf kennitee jirtu obboloonni keenyas akka irraatii waan baay'ee baratan abdiin qaba. Egaa gaaffiin 24ffaa irratti hafuurri qulqulluu nama Phexrosii fi Yohaannis dhufanitti maaliif hin kennamneef kan jedhuu fi asirratti namoota lama ilaaluu dandeenya. Isaan kunis Yihuudootaa fi Samaariyaanota. Ergamoota yookiin Samaariyaanota Ormoota hafuurri qulqulluun akka hin kennamneef arganii galanii waldaa Yerusaalemitti akka hiikamanii fi Samaariyaan fayyinni Yihuudoota bira gahee garaagarummaan jiru dhiisanii Yerusaalemiin yookiin Yihuudoota waliin akka wal fudhataniifidha. Harka Phexros yookiin harka ergamootaatiin hafuura fudhachuun tokkummaa isaanii cimsaa jechuudha. Filiippoos namoonni kan biroon hafuuraan cuubameera utuu hin ta'e silaa Samaariyaan bartoota yookiin ergamoota hin fudhatan turani. Hundi waldaa immoo barsiisaa yookiin barsiisa ergamootaati jechuudha. Sababni jarri kun hafuurri qulqulluun
warra Samaariyaa hin argine yookiin hin dibamnee fi otoo Phexrosii fi Yohaannis fa'a ergamoonni hin deemin gara Samaariyaa durumayyuu aangoon hafuura qulqulluu namootaan hafuura qulqulluutiin guutuu dibuun ergamoota irra tureeyyuu. Filiiphoos yaadee miti gara Samaariyaa kan inni deeme Kiristoosiin lallabuu namoota hafuura qulqulluutiin guutuu kana yaadee otoo hin ta'in baqateeti kan deeme. Filiiphoos immoo duuka warra torban sana keessaa gargaartota torban sanadha. Malee warra 12 hafuura qulqulluutiin guutuu wangeela lallabuu kana hin turre jechuudha. Isaanuma gidduutti immoo Yihuudootaa fi Samaariyaanota gidduutti garaagarummaatu tureeyyuu. Garuu Filiiphoos immoo gaafa gara Samaariyaatti gaafa deemu garaagarummaa gidduu isaanii seera gidduu isaanii jiru kana cabsitidha kan inni deemee Kiristoosiin lallabe. Kanaaf immoo hafuura qulqulluun kan jara kanaaf hin kennamnee fi yeroo sanaa fi Filiiphoos humna yookiin immoo aangoon hafuura qulqulluutiin namatti guutuu hin jiru ture hin beeku ture Filiiphoos yoo kana duuka buutu yookiin ergamoota yookiin bartoota qofatu gochuu danda'a ture. Isa booda bartoonni gara Samaariyaatti hin deeman. Filiiphoos wangeela lallabee lubbuu namoota hedduu fayyisee dinqiin ta'eeraa dhageenyaan Filiiphoosiin gargaaruudhaaf hin deemani. Achi booda isaan bartoonni yookiin ergamoonni kun immoo namoota Samaariyaa kana hafuura qulqulluudhaan hin guutanii garaagarummaan ormummaan isaan gidduu ture suni hin diigame jechuudha. Achuma irratti dhaabbateeti tokkummaa ta'anii walitti dhufanii gidduu isaaniitti walitti dhufeenyi isaanii hin cime jechuudha. Inni dura garaagarummaan isaan gidduu jiru diigame jechuudha. Ameen. Gooftaan guddaa isaa eebbisuu baay'ee ibsa bareedaaf ibsa gahaadha. Yaada akkaataa ittiin nuuf galuuni walumaa galatti warra Yihuudootaa keessumatti immoo warra Yerusaalem jiraatanii warra Gooftaa Yesuus wajjin turanii fi warra Samaariyaa gidduutti garaagarummaa guddaan akka ture Yohaannis boqonnaa 4 irratti lakkoofsa 20 keessa 24tti dubartittii Samaariyaa fi Yesuus wajjin wanta haasaan irraa kaafnee hubachuu dandeenya. Haa ta'u malee fayyinni yeroo sanayyuu namoota Samaariyaatiif ta'ee ture. Sababii kanaatiif har'allee fayyinni namoota Samaariyaatiif ta'uu akka danda'u warri ergamoota warri bartootaa qulqulloota ofiin jedhanii warra sana xuraa'ootti lakkaa'uu akka hin qabne warri jalqabamu wajjin nyaanne wajjin Waaqayyoon bakka tokkotti waaqeffanne har'a iddoo tokkotti waaqeffachuu akka danda'anii fi akkasumallee aangoon obboloota kana ergamootatti kennamuusaa akka fudhataniif akka jala gala waldaa Yerusaalem akka fudhatan yookiin taqabbaa'inatti ta'in akka biratti argataniif Waaqayyo gochuu danda'a waan jedhuun yaada wanta addatti barreeffamee hin jiru. Waaqayyo guddaadha karaa Waaqayyo hojjetu yeroo hundumaa nuuf hin beekamu. Akkuma kana immoo isaan nus warri ergamootas immoo waldaan kun yeroo ayyaanni Waaqayyo isaaniif kennamee galanii waldaa Yerusaalemitti akkaataa isaan ittiin dhugaa ba'anii fi sababni isaa waldaan Yerusaalem waldaa sana orma itti yaaddii waan ta'eef yeroo baay'ee falmiina isa kanarratti akkamitti warra ormootatiif kun ta'a akkamitti wajjin ooltu akkamitti wajjin nyaattu akkamitti wajjin dhugdu wajjin wangeelayyuu akkamitti isaan itti himtu waan jedhamu ture bakka dhaqanitti warra Yihuudootatti wangeela himuu jedhamee barreeffameera. Sababii kanaaf kan kana fakkaataniif ulaagaawwan kana hundumaa diigee Filiiphoos achi dhaqee ari'atamee isaa ta'uu gadi bu'ees wangeelaaf kaka'ee isaa ta'uu garuu namoota Filiiphoosii fi Isxifaanosii kan nuti argannu ari'atama sana boodatti ari'atama sana keessatti immoo Isxifaanos ari'atama sanaan duratti ari'atama sana boodatti immoo keessattuu immoo Filiiphoosidha kan nuti argannu. Gooftaan guddaa isaa eebbisu. Bu'aa kanarraan immoo gara gaafii 25ffaatti deemnetu Waaqayyoon guddaa galateeffannee gaafii isa xumuraa 25ffaadha. Akkuma maqaa isaatiitti hojii ergamoota boqonnaa 8 cuunfaadhaan ibsite wanta irraa baratte an akka kootti gaafii tokko 25 kanarratti walumaa galatti gara sa'aatii 2 waraabuudhaaf yeroo muraasatu nu hafa. Gaafii amma kanaa keessatti macaafa qulqulluu kana tooran lakkoofsa fuunetu kan nuti walii hubachiisaa deemne Waaqayyo guddaadha. Wantoota baay'ee nu barsiise kan nuti duratti yaadne. Mee hojii ergamoota boqonnaa 8 kana keessaa otoo cuunfaadhaan keessaa baaftee wanta baratte ibsite obboloota keenyaaf akkam? Tole
gooftaan guddaa godhee si haa eebbisu abdii eebbifami. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 kana keessa amman dura dubbifadhe ofii kootiitti hubannoo argadhe caalatti yeroon bifa gaaffiif deebii kana dhiyaadhee waliitiin mari'annutti baay'ee hubannoo guddaa argadheera gooftaan si haa eebbisu. Hojii ergamoota boqonnaa 8 kana keessaati akka cuunfaatti kan inni ilaalu yoo jiraate inni tokko waa'ee Saa'olii. Saa'ol kun egaa dura nama waldaa kiristaanaa ari'achaa ture, waldaa bittinneessaa kiristaanota ari'achaa turedha. Warra immoo waan nama ajaa'ibu keessaa innumtiyyuu deebi'ee immoo ari'atamuu ofiisaati. Isa kaleessa ari'achaa ture sana waa'ee Kiristoosiif jecha immoo ari'atamuu isaati. Jalqaba irratti utuu hin beekin waan ta'e tokko hammina tokko gochaa yoo turu utuu hin galiin gaafa nuuf gale immoo nuti gatii guddaa akka itti baasuu dandeenyu inni kaleessa namatti miidhaa ture, namatti gadi qabaa ture, dhugichi nuuf galuu nurrayyuu ga'ee hubannoo hubachiisuu akka danda'u waa'ee Saa'ol naaf gala. Inni taanu ari'atamuu amantootaati, ari'atamuu duuka buutotaati. Inni kun egaa lafa kamittiyyuu warra dhugaadhaaf jiraatan amma lafa kanarra jiran nama fuulduratti baay'ee kabajamu, baay'ee bakka argachuu dhabuu danda'u. Egaa inni kun immoo ari'atamuun kun immoo dhugaa waaqayyoo babal'isuuf, wangeela babal'isuu fi karaa ta'uudha. Ari'atamuun gaafa kiristaanota irratti dhufu wangeelaaf karaa ta'uu isaati kan natti mul'isu. Bakka kanatti duuka buutonni yookiin bartoonni kunis amantoonni gaafa ari'atamanii hin badanii badduu ba'an utuu hin ta'in wangeela babal'isan sirumayyuu warra Kiristoosiin beene warruma kaleessa Kiristoosiin ari'achaa turan. Egaa Kiristoos iyyuu arganii ari'achuutti baatan iyyuu ijoollee Kiristoosiin ari'achuun Kiristoosuma ari'achuudha. Yesuus ikkoo gaafa Saa'oliin qabe maaliif na ari'achaa turte jedhanii eessatti si argee si ari'adhe jedhee Saa'ol ikkoo Yesuusiin argee ari'ate osoo hin ta'in ijoollee isaa ari'ate duuka buutota hojjettoota isaa ari'ate. Kanaaf egaa ari'atamuun kun immoo ulfina akka qabu dhumarratti nan hubadhaa irraa baradhe jechuudha. Inni taan waa'ee amantootaati. Amantoonni Kiristoosiin illee namni kamiyyuu lakka yeroodhaan booda wanti ta'e iyyuu isa bitaa ture, isa booji'aa ture. Dhaloonni adeemsa keessa gara Kiristoos dhufuu, adeemsa keessa dhugaa Kiristoos akka baru fakkeenyaaf Samaariyaan duraani namicha hojii seexanaatiin isaan dinqisiisaa ture duukaa bu'aa turanii adeemsa keessa garuu Kiristoosiin isa dhugaa ta'een argatanii namoonni Kiristoosiin amanan daraan babal'achaa baay'achaa deeman jechuudha. Inni taan waa'ee Filiiphoosi. Filiiphoos nama xiqqaa ta'e otoo jiru akka gargaartutti otoo hojjetu waaqayyo dhumarratti dinqii gurguddaa isaan hojjete lubbuu baay'ee isaan fayyise. Inni iyyuu immoo dhuma isa dura gargaartuu ta'e hojjetaa ture. Waaqayyo isatti iyyuu humna isaa dachaa isatti kennee amma iyyuu hafuura qulqulluudhaan butamee bakka biraa deemuu danda'utti deemsa miilaa caalaa hafuura qulqulluun amma isa oofuu danda'utti ga'e jechuudha Filiiphoos. Kanaaf babal'ina wangeelaa daraatiin wangeelli babal'achuu, dhaloota bira ga'uu, waa'ee dhugaa Kiristoos dhaloota hedduu bira qaqqabuu fi lubbuun hedduun gara Kiristoositti dhufuu isheeti jechuudha. Bakka kanatti kan inni hojii ergamootaa kana keessatti baradhe har'allee namoonni baay'een gara Kiristoos kan dhufaa jiranii itti tolee utuu hin ta'in dhaloonni wangeelaa dhaloota biraan ga'aa jiranii ari'atamuu keessa, jibbamuu keessa tuudhuma olii gadi ari'atamaniitu isaan garuu wangeela lallabanii lubbuu du'a keessaa gara jireenyaatti waamaa jiru jechuudha. Waa'ee Yerusaalemii, Yihudaa, Samaariyaadha. Waa'ee bu'aa hafuura qulqulluuti jechuudha. Waa'ee fayyinaa jechuudha. Boqonnaa kana keessatti Yerusaalem mandara qulqullooftuu yookaan immoo mandara duraan sagalee waaqayyootti dubbatamaa ture, mandara hafuurri qulqulluun dursa duuka buutota irra bu'ee mandara waldaa kiristaanaa hedduu keessatti hundooftedha jalqabaa. Kanaaf waa'ee Yerusaalem illee bakka kanatti sirriitti hubadhee jira jechuudha. Waa'ee Yihudootaa baradhee hubadheetiin jira jechuudha akka kootiitti. Waa'ee bu'aa hafuura qulqulluullee hojii ergamootaa kana keessatti boqonnaa 8 yoo ta'u baate waa'ee hafuura qulqulluu boqonnaa 8 keessattis Samaariyaatti deemanii jiru. Duuka buutonni yookiin bartoonni hafuura qulqulluudhaan namoota
guutanii hin dubbata. Namichi Filiphos namicha Itoophiyaa sanallee gaafa inni bishaan keessa cuuphamee bahu hafuurri qulqulluun isarra bu'ee jedha. Bakka kanatti egaa waa'ee kanaas argachuu dandeenya jechuudha. Namoonni baay'een immoo babal'ina wangeelaa kanaatiin dhukkubsattoonni baay'een fayyuu isaanii amantoonni gaafa bittinneeffamanii lubbuun baay'een hiikamuu isheeti jechuudha. Kan hin baradhe waan baay'ee hubannaa gahaa argadheera. Dhaloonni immoo kana caalatti isaan dura dubbifatanii caalatti hubannaa gahaa akka argatan abdiin qaba jechuudha. Abdii gooftaan koo si haa eebbisu. Gooftaan guddaa si haa eebbisu. Ayyaana siif haa baay'atu. Gaafiin keenya guyyaa har'aa gaaffii deebii keenyaa asumatti xumurraan obboleessa kee abdiin ture yeroo isaan guddaa waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Gaaffii 25 keessaa 25ffaan isa ijoo ture. Akkasuma gaaffiiwwan hundumtuu walumaa galatti gaaffiiwwan 25 kun gaaffiiwwan ijoo barnoota keenya boqonnaa 8 keessaa turani. Otoo ilaaltetti ta'e boqonnaa 8 keessaa gaaffiiwwan 25 isii gaaffii 5 iyyuu waan baasan garuu ammayyuu gaaffiin kun guutummaatti boqonnaa 28 xumurreera jechuun hin danda'amu. Macaafni qulqulluun yeroo hundumaan xumuramu haaraadha sagalee waaqayyootis. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Fedhii godhattee yeroo kee gubdee yeroo ati hin qabnerraa amma kana naaf qooduu akkasuma obboloota keetiif qooduu keetti waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Dhuma irratti nagaatti dhaammattee akkasuma yuutuubii kee akkasuma feesbuukii fi kan kana fakkaatanis miidiyaa hawaasaa qabduun karaa barbaadan si quunnamuu akka danda'amu waatsaappii yoo qabaatte waan biraa obbolootatti ergaa dhaammachuu barbaadde carraan sii kenna dhuma irratti gooftaan si haa eebbisu karaa koo xumure. Abdii gooftaan koo guddaa godhee si haa eebbisu. Siinillee eebbifame. Eeyyeen sagalee waaqayyoo yoomillee guyyaa guyyaatti haaraadha jedhamee barreeffameera. Borus deebinee suma kana keessaa gaaffii baasnootu dhaloota biraa gaafanne. Gaaffiin bifa biraatiin immoo yeroo hundumayyuu namni hundumtuu baasee wal gaafachuu danda'a. Akkasuma immoo hubannoo garaagaraa nuuf kennuu danda'a. Kanaaf baay'ee eebbifame gooftaan si haa eebbisu. Hojii kana hojjechuu keetiif baay'een si galateeffadha gooftaan si haa eebbisu. Egaa obboloota keenya jaallatamoo fi kabajamoo baay'ee isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Ana obboleettii keessan yeroo sanidha. Karaa toora FB gootiitiin qaal kan jedhudha. FB'n kun namoonni hedduun hin beeksu jedhee yaada. Karaa YouTube chaanaalii gootiitiin immoo abduu dhalootaa tuubii kan jedhu hordofaa sagalee waaqayyoo waliitiin hin baranna. Karaa sanarraatiinis barnoota garaagaraa isiniif dabarsuuf dabarsaatiillee jira waan ta'eef abdii dhalootaa tuubii hordofaa feesbuukii irratti na hordofaa. Hojiin keenya inni guddaa mootummaa waaqayyoo lallabuudha. Amma lafa kanarra jirrutti hojii waaqayyoo inni darbuudhaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Abdii baay'ee gooftaan koo si haa eebbisu. Eebbifame. Gooftaan guddaa si haa eebbisu. Ati hojjettu hundumaa irratti jajjabina argadheera. Si jajjabeessus barbaade isa kanaan obboloonnis immoo akkasuma abdii dhalootaatu kan jedhu yuutuub irraan akkasuma feesbuuk irraan immoo kaal yookiin KAL dha jechuudha. Isaan namoonni ammammaatti riyaashin ta'anii riyaatee yoo taatan wantoota baay'ee irraa barattu. Anis immoo abdii guddisaan ture yuutuubiin keenyas inni kun abdii guddisaadha jedha. Wal jajjabeessaa sagalee waaqayyoo keessatti wal eegaa ayyaanni waaqayyoo isin haa baay'atu. Yeroo biraa amma waliin deebinutti nagaa ta'a. Gooftaan isin haa eebbisu.